Slow down. Cuma tambah tahu. Here we go. Jenis. Let me know when you're ready. Let me know when you're ready. Hulatan misi na tanah. Hold up. Hulatan namin ti. Yeah, all right. Let's go. Ready? Let's go. Okay. Let's go. It's in here. It's in sana, man. Let's go inside. I need both door open. Amma kesua isinu kata warole pun tu bagan muta kata amma si kata sole le ku bagan kata itu bade kata lubana bakatan kanuta karena lubana galatoma Go. Bati. galatoma Bati. karena lubana Ukti ke sabta warre dalasis ke sumone sirufta galatoma ti ke sumone no senani jaru please makan ukabana makan muderia Pangalan. please namun
supposed to turn on red. You need a notebook and computer. Okay, hold it. Can you take this off? Semuanya dufte akkuma kabajaan nu seene kana bulloo fuula kana dura kenna warri gaafate keessa gammutaa. Bulloon Finfinnee ta'ee bareedee as jira. Warri qophii kan qopheessan hedduu ulfaadhaadha galatoomaadha. Bulloo keenya suuraa kaafadhaadha. Bulloon alaabaa Oromoodhaatiin miidhagee bareedee isin dura jira. This surprise. Dalas waan ajaa'ibaa gootee addee Husniyaa hedduu ulfaadhu galatoomii warra Ilaasaa ibsaadhaati. Waan kan isitti yaadee bulloo qaamaan fiduu qabduudhaaf jiraata. Xiqqoo maal gabbutanii? Yaabadha. Hayyee obbo Baqqeedhaa fi bulloon yaabbachuudhaaf deemanii viidiyoo waraabadha. Viidiyoo yaa. Please ini hina fardin. No, obbo Baqqeen bulloo koree jira. Bulloo akkatti gubbaa Obbo keenya. Baqqalaan kun obbanda gubbaa koree jira. Hayyee akka gaarii muuzimadha. Hayyee bullootu itti aana. Bullootu itti aana amma bullootu kor. Uno. Obbo Baqqeen bulloo koreetti bulloo irraa gabbaadhaa jira. Waan ajaa'ibaati. Deema. Jawee qaaringaa. Ummata please dilachina. Ummata please fardin ce'an. Akka. Bulloon qaamaan dhufee. Bulloo kana dhugaa godhee bulloo koree jira. Bulloo akkana. Bulloo biyya keessaa sadiilee boruun isaa fagoo jiru. Akkana. Okay. Galatooma hundi keessaniyyuu fayyaa nu argadha. Hedduu kabajooma yoo fayyaa argadha. Oke. Akan ya. Ada awal main ayo. Lugar ajaibat terkene Dalas ajaibat terkene wan itu ganidati uli bakka jaman hundahu wari huta ubullo ko be sultan sia garu Dalas dura yaada kana dufte fakkeenya ta'u wan heddu ganidati Safari galatomi hayyee bulloon nurraa haasa'u amma Aku boleh pintu boleh tak? Ah, sini dah. Is that oil? Ummata nu gataa bulloo kana sossoosaa bes bulloon haa galu Amir bulloon haa ba'u ummata nu gataa bulloo hayyee namuu bakkatti nu gatee jira hayyee ummata nu gataa hayyee hin dhaga'amu Tole. Fayyada galatoomaa keessummaan dhuftee sagantaa jalqabuuf deemna namoo akka bakka nu qabatan kabajaan isin gaafanna ijoolleen dhadhaabbattus gattataa namni guddaanis kan duuba jirtanis namuu bakka ta'e kursii banaa dira tokko duuba kana jira gamanaas koota fayyada. hayyee amma maanguddoot nu banaa du'aayini Haji Said
fi erko garana nu ol baha. nagaa bultanii ummanni keenya nagaa bultanii amma duraan dursinee wanni kadhachuu barbaannu wanni rabbiin galatoomachuu barbaannu jara kana akkamiin akka turanii eessa akka turanii eessa jalaa akka baanii isa baasuuf rabbiin fuudhee immoo bakka isaan kaa'ellee achi hin beektanii bakka saniillee baasee amma galata rabbi galfannaa isaan bakka boolla sanii baasee du'a jalaa baasee adda fuudhee ummata kanaaf hoo dhaabuun gammachuu rabbiiti. Rabbiin galatoonfadha marti keessanuu irratti aansineellee ittiin ta'uu barbaachisu namni Oromoon duruu kadhaani kawaa hundaa geettu kadhaan isaanii ammoo guddichi waa lamaayu tokkochummaa akka ittiin barbaadanii ka kadhatan lammaffoon ammoo biyya nagaa nuu godhi rooba nuu kenni nagaa nuu kenni jecha akka ittiin kadhatani tabiraallee hin qabanii isaan kalaasanii wanni kadhatani gaafa rakkatanii Oromoon dur bahee wanni qabee horiin gara deebu dhabee yoo rakkatani kaanii malka'aa fi tullutti baanii rabbiin kadhatan rabbiin ammoo qulqullummaa waan kadhataniif isaan waliin jira akka jiruun garii uduu achiin kaanii yoo rooballee rabbiin achitti kennaaf ammallee waan nu barbaadnu rabbiin nu haa kennu ummata keenya nagaa haa godhu ummata keenya karaa malee dhiinni jigu kanallee rabbiin nurraa haa dhaabu nagaa isaaniillee nu haa kennu ummata kanallee ummata afoo dhaabatanii galanii adda bakka sanii baasee rabbi asiin isaan ga'e ammallee karaa nagaatiif karaa qajeelaatitti rabbi isaan haa marra'u wanni isaan irra deemanii wanni isaan jedhan martinuu karaa qajeelaatitti haa dhumtu kanaaf rabbiin galatoonfannaa galinni ka rabbiiti Allahumma salli Galatoomanuuf. Akkam jirtan Oromoo baga nagaan jiraattanii tuma hundaa nagaatu dura aansaa rabbiin guddaadhaa jennu rabbi du'a jalaa nama baasa rakkoo bara lamaan kana keessa rakkoo baay'ee keessa dabarre waaqayyo guddaadha aggaammii isaan irratti godhamee yeroo baay'ee san hunda waaqayyootu jala baase rabbiin galannaa ga'u isaan mana hidhaa baasee keenyallee kan immoo namoota hidhamanillee kan sababa garagaraatiin dararamaa jiranillee kan mana hidhaatti hafanillee waaqayyo isaan mana hidhaa nu haa baasu isaan mana hidhaa nu baasee immoo asitti nu jidduutti argamuu isaaniitiif waaqayyo guddaadha waaqayyo galannaa ga'u galanni rabbi haa ga'u ummanni keenya kan amma bakka hundatti rakkoo keessa jiru kana waaqayyo isaaniif haa mirmatu isaaniif haa dhaabbatu bakka jiranitti hunda waaqayyo gita isaanii haa ta'u rakkoo keessaa nu haa baasu tokkummaa Oromoo haa kennu afaan wal nu haa beeksisu wal jala nu haa deemsisu wal haa nu dhageessisu yoo tokkummaa qabaatan malee bakka barbaadan ga'uu hin danda'ani kanaafuu uummata keenya waaqayyo galannaa ga'u baga nu jidduutti argamtanii baga rabbi asiin isin ga'e jennaa kanuma jedhaa fayyaa ta'a. kanatti aansinee manguddoon teenya haa galatoomanii du'aayin nu bananii jiru. Kanatti aansee akka aadaatti haawwonni waan qopheessantu jira. Mijjuu aadaa keessummaa keenya dhandhamsiifnaa jedhanii jiru. Ka gara waltajjii dhufanii keessummoota keenya mijjuu nu haa dhandhamsiisanii. Adero. Where's Amir? Amir. Amir.
galatomi maakilee fiksini godhee jira. Gaa kan mijuun udhaan dhamsiisanii haadha Amiir addee Makiyyaa fi addee Kaasayeetu iyyuu keessummoota keenya udhaan dhamsiisa. Hangafarraa jalqabna jedhanii obbo Baqqalaatu iyyuu dura dhandhamu deema. Maal isin biratti gammachuun hin jiru? Galatooma. Akkas nuno. Itti aansee Jawahar Mohammad obbo Bullootu iyyuu dhandhame jechuudha. Maalarraa ililchuu dadhabdanii ani ililchuu akkasime maali dubartoonni Daalaas bakka kaleessa irraa dhufe hin irraanfatina. Kanatti aansee adde Misraan mee waan jettu keessummoota fi isiniin gabaabsitee waan isin jettu qabdi. Welcome isin jette jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi asirrallee dhaabbachuun fedhu garuu moo har'aan tan as dhaabbadhee haawwan addunyaa tana keessa jiran hunda namni Jawahar jaalatu hundinuu haati saasan mudhii hidhattee oguu kanattis jaajarra teessee gartee cinimmuu dhalan qabne takka gootu wajjini cinimmuu san goonee haadha isaati. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Haati dura deessee isa arkiteeti nutillee irra deenyee hunoo bulloo keenya ijaan agarree haawwan Oromoo bikka jirtan hundaa warri du'aayiidhaan haadha Jawaharii wajji ciminfachaa baatan irra deessanii ammoo mucaan kun asiin nuu dhufe rabbi asiin nuu gahe ammallee immoo umrii isaa isa dheereessee rabbi isa tiisee bikka Oromoo marti hawwitu san nuu haa ge'u jennee rabbi guddaa kadhanna. Wanni rabbi nuun goone nuti walii godhuu hin dandeenyu. Ka isa fidees rabbi, ka Daalaas fidees rabbi, ka nu garsiises rabbi. Hawwi inni itti jirullee gartee sabni kiyya akkana ta'e je'ee ka saba isaatii dhaabbatee nafsee isaatii wajjiin tigilii ajaa'ibaa godhee rabbiin hunoo guyyaa 40 midhaan malee waan kaayeef isaa beeka. Nuti immoo tana hunda alhamdulillah jennee gammanne rabbiillee gammachuu fiixaan baatee nu haa godhu bikka deemtan hundattuu hafuurri keessan haa urgaa'u muhaacitaan isin haa simatu jaalala dhugaasan isin haa kennu hawwii isin dhaabbattaniif tanallee rabbi bikkaan isin haa geewu isin jaalanna rabbi gargar nun baasin umrii barakaa qabdu isin kennee hawwii teessan san bikkaan isin haa geewun ja'a galatooma. Geltu Misra. Arwah, maal tutti Abdul Samad Umar. Abbaa Hundee Abdul Samad Umar asitti isin barbaanna. Okay, galatooma kanatti aansinee sagantaan qabnu Daalaas keessatti yeroo adda addaa yeroo isin yaamnu akkanatti nu argamtaniitiin nu gammachiiftanii nu bareechitanii bareedaa gammadaa isiniin jenna. As dura walgahii tokko goonee turre walgahii san irratti fandireezingii qabaachuu turre fandireezingii san irratti namoonni adda durummaadhaan yeroo
gaafannu gargaarsa jajjaboo nuu kennan nama haga tokko guutuudhaaf godhuu waan hin dandeenyeef nama haga tokko at least galatoomaa jechuun waan barbaannuuf isaan saniif abbaan hundee chairmaanii boordii duraanii OMN waan tureef namoota saniif badhaasa nuu kennaa jechuudha. So isaanumatti hin kennaa. Ibrahim Sharif. Obbo Ibrahim Sharif Ibrahimee asnuuyama yookaan akka ol seenu nu godha yoo kaala jiraatu taate. Anaatu fuudhaaf rakkoon jiru. Abbaan hundee Ibrahimee bakka bu'eetiin fuudha jedhee haga inni dhufutti isa torkaa qabaa garuu yeroo inni dhufee jedhee ni kenninaaf jechuudha. Namni lammataa kan badhaasa kenninuuf Abdulaziz Bengani. Abdulaziz Bengani gara waltajjii dhukootu. Ibrahim enis achi jira kottu Ibrahim. Haji Ibrahim asinis kottu achumaan. Galatoomaa waan miidiyaa keenya miidiyaa hawaasaa bira nu dhaabbattaniif galatoomaa wanni isin godhuu dandeenyu galatoomaa isiniin jechuu qofa. Galatoomaa kanatti aansuudhaan Abdulqaadir Daadhi. Abdulqaadir Daadhii fi adde Rumaanaa Jeeyiloodha. Nama dorgomu barbaanna jedhanii turanii so waliin dhufaniitiin waan kana gurraacha nu godhanii so waltajjii irratti isa waliin nu dhufuu qabdi adde Rumaanaa Jeeyiloodha. Kan biraa akkasumatti maatii isaa waliin guutuu kan gaafsan miidiyaa bira nu dhaabbate maqaan isaa Muhammad Abdullah. Muhammad Abdullah yookaan immoo Areedoo jennaan jechuudha. Maqaan isaa namni beekamuun Areedoodha. Faamilii guutuu waan ta'eef haadhuma manaatti dhufa inshaallah rabbi jedhe galatoomi. Hai Bangani ni Ade Faryaan eessa jirti? Ade Faryaa dubbiin jiru kai. Walumaan kennitanii walumaan kaatanii fudhattan. Kanaafuu dhiifama nu godhi as dhufuu qabda. Kanatti aansinee immoo Khatiyaanus Zaki Idris. Zaki illee nu jidduun jiru na fakkaata. But Farihaatu fuudhaaf. haa galatoomanii nama sadihin guyyaa tokkotti nam sadi ta'anitti irra guddaa isaa guyyaa san $10,000 nu kennam sadi ta'anii haa galatoomanii warroonni kunninis akkasumatti warroota 3,000 ol nu kenne galatoomaa isiniin jenna akkanumatti gargaarsi keessan ittiin haafufu bakka irraa baaftanitti isin haa guutu jenna galatoomaa bakka nu deebi'a. Kan biraa asumatti aansineeti badhaasni biraatti ni jira. Badhaasni suni hoogganoota keenya kan aarsaa guddaa kafalaa turan biyya keessatti gaafa isaan hidhaman nuti asii rakkachaa baane. So at least isaan illee yaadachuu qabna jennee waan tokko akka gareetitti warra godhe jira akka dhuunfatittis warra godhe jira. Kanaafuyyuu adde Misraa turee fi Sharafaddin gara madarakaa nu dhuftanii waltajjii nu koottaa isintuyyuu nuuf kenna. Thank you. Ada. Balesite ka? Balesite? Okay, galatoome. Kanatti aansee badhaasni kenninu
maqaa afooshaa odaatiin qophaa'ee maqaa afooshaa odaatiin kan qophaa'ee waa hedduu asii qabna garuu akka hangafaatitti obbo Baqqalaa Garbaa irraa jalqabna wanni kenninu kun immoo guyyaa boodarra isinii hima garuu ammaaf obbo Baqqalaadhaaf Sharafaddin nu kennaa kana nu haa kennu obbo Baqqalaa Garbaa kennaa isinii qabna maqaa afooshaa odaa daalaasiin isinii kenninee galatooma. Haa bananii bakkuma tokko isin argisiisu itti aansee Jawaar Mohammed obbo Jawaar atislee fudhadhu bakka yeroo tokko argisiiftu. Obbo Jawaar Mohammediin yoo kaadatan taate bara 2018 taankii Minnesota irraa taa'ee ittiin wayyaanee maqaa ittiin galche obbo Lammaa Magarsaatitti kennee waan tureef ammallee akkuma barate taankii biraa si binnee taankii biraa si gabaafna maqaa afooshaa odaatiin gaafa duraa taankii tokko si badhaafne gaafsan taankii tokko si badhaafne har'a garuu taankii biraa obbo Baqqalaan gargaarsa argattee jirta jennaa galatooma. Uummanni kun waa hedduu qopheessee ammallee magaalaan kun Texas biyya kaawboy jirra. Kaawboy garuu kan uummata kana akkamatti hin galchinu dhuguma kaawboy fakkaatuu qaban waan jenneef obbo Baqqalaa Garbaa isinii qabna. Matarra kaa'e baniitii argisiis atis ban kaawboy kaawboy Dallas. Obbo Baqqalaa ammallee nafne koofiyaa qofaa miti jalallee ni barbaachisa jedhanii ahono Texas jechuun kana qabuno akkasi huno galatooma ammas erga kaawboy badhaasuun kennan oolle lameen wal fakkeessuu qabna jennee bullollee akkasumatti akka obbo Baqqalaatitti kaawboy koofiyaan qophaa'eefi jira obbo Bullo obbo Jawaar Mohammed hunooti Dallas maal yaa haga hamilee hin qabdanii akkasi dubbiin huno kana fakkaata baay'ee nu galatooma isinis ulfaadhaa nu ta'a isinis bakka nu deebi'aa maqaa afooshaa odaatiin badhaasa kana nu kennu keessaniif baay'ee nu galatooma isiniin jenna. Daalaasiin tun beektaa dubbii qabdi. Akkamitti hoogganoota keenya warra lubbuu nuu kenne nuti waa xiqqoo godhuu dadhabnaa jedhanii ammas dhuunfaadhaan akka maatiitti warra waa qopheessee jira. Isaanis akkuma reefuun tana kaase gaafa OMN gargaarsa cimaa nu godhanii nu bira dhaabbatan. Har'as kennaa qabaa jedha Muhammad Abdallaa Areedoon haadha warra isaa waliin fi maatii isaa waliin. Maal sagaleen? Okay, sagantaan dheeratee dhiifama nu godha. Ijoolleen gaggabaabsitee waan jechuu jennu qabna jetta. You wanna say something? Okay. Howie, you wanna say something? I'll hold for you. Akkam jirtan warri Dallas asitti argamuu keessaniif galatooma. Jawaar Mohammed baga rabbiin si baase. Jawaar Mohammed fedhii qabu dandeettii kaka'umsa murannoo fi kutannoo qabu nutti argisiisee jira. Jawaar Mohammed jechuun rakkoo sabni Oromoo keessa jiru sirriitti qoratee falmachuutti seene. Oromoon mirga abbaa biyyummaatiif akka qabsa'uu fi qabsoon kunis qabsoo bu'uuraa akka qabu nu barsiisee jira. Kanaafuu haka qabnaan moonaa jedhee abdii qabuu fi murannoo qabu gochaan nuti argisiisee jira. Haa ta'u qabsoo keerroo Finfinnee geessite amantee opiidiyootti kente. Baga amantee itti kente. Isaantu keerroo fi uummata Oromoo ganne malee itti hin ganne. Ati bu'aa qabsoo keetii mul'istee jirta galatoom.
Jawar Mohammed ofitti amane Rabbiin abdatee ummata Oromoo abdatee lubbuu takkitti qabu of kenne he'amee beelawee guyyaa 40 waan ummanni Oromoo keessa jiru hunda irraa kudamee nu argisiisee jira. Goota kennaa hayyuu siyaasatii gamana teete argitaa gamatti yoo dubbattu onneerra yoo deebistuu gaafii hundeerra hubatee hubachiisu dubatee dubachiisu qabsoo jechuun akkana. Keessummaa keenya warri Dalaas immoo gaafii yoo qabaatan seeraan gaafachuu deebii yoo barbaadan obsaan eeggachuu galatoom hayyuu keenya galatoom ati goota kenna horii buluu si jaalannaa onneerra. Okay. Hello, City of Dallas. Thank you for coming. First of all, thank Allah for us to see Jawar Mohammed here today. Jawar Mohammed is Oromo's hero and leader. He is an Ethiopian political analyst and activist. He is the founder of Oromo Media Network. He is also known for being the leader of Oromo protests. Jawar Mohammed is intelligent, brave, and sticks to his plans. He has good plans for Oromo and good communication skills. Jawar Mohammed, we love you. You are Oromo's hero. Thank you and welcome to Dallas. Galatoma, hayar gadda. Now we have a special present for Jawar Mohammed and Bakkala Garba. Obbo Bakkala Garba, kennaa isinii qabu maatiin kuni. Thank you. Harka dhaaf ijoollee tana Rabbi haa guddisu. Itti aansinee obbo Jawar Mohammed. Now we have a present for Jawar Mohammed. Galatooma mee maal kennan waan kennan ilaalla waan irra katabamellee isaantu beeka. haa galatoomanii kana qofaa miti waa sadi fidanii sadiin keessaa gaafa jarri biyyatti hidhaa keessa turan nama asirraa waliin jiraachaa turre hoogganoota keenya achitti dhiiseen deemu jedhee isaa waliin achitti dararaa argaa ture Ridwaan filee qophaa'ee ture Ridwaan sababa maatii isaa laaluudhaaf gara Siyaatil waan deemeef har'aaf immoo kennaa isaa obbo Eliyaas ibsatti kenninaaf. Okay. Okay, kanatti aansee amma waltajjii keessummoota keenyaaf akka isaan haasaa nu godhan isaaniif waltajjaa kennina. Namuu gammachuma keessa ummata kana isaan arguu kennaaf jedhanii gammadanii obbo Hirkoon as keessummaa bira taa'u ture achumaan bulloo wajjin bahee achi taa'e obbo Hirkoo ati as nu taa'e obbo Hirkoon bulloo geggeessa jedhee achumaan achi dhufee taa'e galatooma kanatti aansuudhaan waltajjichaa oofshaalii banuudhaaf daqiiqaa murtaa'eef waan jedhu waan qabuuf caffee raammes gara waltajjii dhufee jechoota waan jedhu erga nuu jedhe booda keessummaa gara waltajjiitti nu affeeraa caffee. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qophii bareedduudha baga nagaan dhuftaniin jaa. Joorii fi Baqqalaa dura nutis baga hidhaa baanee jira nutis mana hidhaa turre. Haqa isaa mana hidhaa jiran nutis asiidii siriira baanaa laafan mataan faanii isinillee hundinuu bakka jirru hundaa magaalaa takkaa jiru magaalaa Oromoo nama sadii jiraata. Nam sadiin Firii Baqqalee Garbaa, Firii Jawar Mohammed, Justice for Hacaaluu jedhanii hiree baa turan. Isin hundinuu warri waan kana qodara fudhatan jirtanii waan gootan hundaaf galatoomaadhaa Baqqalaadhaa fi Jawaris
baga nagaan baatanii nuti tokkamtanii jaan. Warri 2020 yeroo dukkanaa ture. Warri ala kana akka rogeeyyitti wajjin dalagaadhaa ture. Jooris dabalatee hagi tokko biyya galeeti nu afaan garagalee diinaa wajjin dhaabbatee dhagaa nutti yeroo eegale. Hangi hafee hanga xiqqaadha. San keessaa warra biyyatti hafee akka maletti cichee haga hidhaa seenee guyyaa 40 fi waa agabuu taa'utti warri godhee Baqqalaadhaa fi Jawaarfaadhaa waa hedduu kutaniiti as ga'anii baga nagaan baataniin jaan. Haa ta'u isaan haabanii garuu hooggantoonni adda bilisummaa Oromoodhaa warreen jireenya isaanii guutuu qabsoo Oromoo irratti dabarse. Kan arraas manidhaa keessatti rakkachaadhaa jiru, kan toorchi taa'aadhaa jiru, kan maatii wal dhabee biyya ifii qe'ee fi keessatti ukkaamsaa addaa keessa jiru arraas akka yaadaan bira jiraannu barbaadan, akka deeggarsaan bira jiraannu barbaadan, akka sagalee taanuufis barbaadan. Gammachuun teenya irruun Baqqalaadhaa fi Joor arguudhaaf ni gamman. Gammachuun teenya guutuudhaa miti. Warra isaan dura qabsoo keessa ture, warra isaan caalaa wareega hadhaawaa qabate, warreen dirree qabsoo keessa garaa hidhatee kilaash fannifatee umrii daa'imummaa irraa tureetu arraas manidhaa Oromiyaa Qaallitti keessa rakkachaadhaa jira. Gaafa isaan hundi wajjin nu baane, gaafa qeeroon kumaantamaan manidhaa keessa jirtu Oromoo ta'uu qofaaf kan yakka tokko hin dalagin hidhaman gaafa isaan hundi wajjin gannuu dhiifaman gammachuun teenya guutuudha. Karaa biraatiin obbo Baqqalaadhaa fi Joohar qabsoo karaa nagaa gaggeessanii durumarraa karaa kanaan deemaadhaa turan qabsoon karaa hedduudhaan jirti. Warri hidhannoodhaan malee diinni cabujuus karaa sirriidhaa jira. Warri lakkii hidhannoos lolaadhaa karaa nagaatiinis diinaa wajji haasofnee deemuu qabnis karaa sirriidhaa jira. Namni keenya asitti konfiistoon qabu. Wal dhabbii yaada kana lameen iddoo hin jirtu. Waan kana uummanni keenya akka gaariitti hubadhaadhaa. Fayyaadaa haganumaan ja'a Joor naa fi Joor yeroo dheeraa amata 10 qageenya Joor amata 10 boota 10 wal beeknaa gaafa maqaan isaa Tolaa Buliidhaatiin beeka. Akkasii Joor Tolaa Buliidhaa paaltoo kana wal beekni qabsoo naaf inni paaltoo irraa hojii eegale gaafa miidiyaan hedduun jirre gaafa feesbuukiin hin jirre paaltoo irraa nam 50-60 wal geenye achirraa qabsoo Oromoodhaa eegallee unu hangarraa wajjin geenye qaalittis dhaqee isin deddeebi'ee jechuudha. Rifama caffee gidduudhaan siraabuu kootii fi dhugumatti keessumaa of keessaa qabna. Keessumoonni kaleessa akkuma oolle kana oolanii torbaan guutuu dadhabaa turanii sagantaa akkasiisan qopheessanii halkanii osoo nu tajaajilan har'a karaa dheeraa dhufanii isin jalaan hafnu akkuma isin dhuftanii nu bira dhaabbattan nu isin bira dhaabbannaa galatoomaa isinin jennaa waan biraa isin godhuu dandeenyu dhufnee isin bira mul'achutu iyyuu galata san deebisuu waan taateef dhufanii isaanis dhufanii mee keessumoonni keenya maqaa isaanii tokko tokkoon himullee barbaadnu caffeetu maqaa isaanii isin hima mee warri Houston karaa dheeraa deemtanii dhuftan boros deebitan mee uummata kanaaf hamilee nuu kennaa ol kaa'ame keessumoonni Houston irraa dhuftan galatoomaa fayyaa argadhaa mee maqaa isaanii caffeen isin himu namoota tokko waliin qawwee dhukaasaa waan turaniif kan biraatis isaan sagantaa biraa qabu Memphis Teenes irraa akkamitti Daalaas irraa hafuu dandeenya jee warri dhufee isaanoti maaliif yaani fin waan wal fakkaannuuf Saalaasiyyoo Memphis Teenes irraa ofee dhufee mee yeroo tokko si haalaalani akkasi huno hundaa'u bakka waltajjiin OMN jirtu bakka qabsoo Oromoo jirtu bakka hiriirri Oromoodhaa jiru takka illee dhabeen beeku gaafa Minneapolis dhufnus numaa wajjin jira bakka jirru hundaan akkamitti danda'an beekuuti fayyaade salaa hedduu ulfaatu yoo thank you itti aansee keessummoota keenya qaqqaalii akkaan jaalannu as argamu kanaan afiiruudhaaf deema san dura garuu tiima falmataa Ibroodhaa jira tiima falmataa Ibroodhaa tiima qaalii tiima maasii addabeen beeku tiima yeroo hundaa waan Oromoodhaa keessa waliin jirru kalee isaan qophiidha qabaachaadhaa turanii arraas Teeksaas irraa dhufanii as dhufanii nu bira hedduu ulfaadhaa galatoomaa isin jara deebi'ee itti aansee eenyu eeydan Joohar Mahammadiimi bulloo dheegaadhaa jirte jechuudha bulloodhaan kara waltajjiidhaa afeeraa maayikii isaatiin dabarsaa bulloodhaa wajjin walqunnama gaariin isin jaa
Akkam ooltan? Fayyaa jirtanii? Namni hedduun asii godaanuu jira na fakkaate. Nama bakka biraatti dur beenu atleast nama namaan argee caffee raamis bakka inni jiraatu bu'aa fi feesbuuk qofaa beekaa inni illee asii godaanee na fakkaate. Amiris Chicago irraa asii gadi na fakkaate akkasii. It's really wonderful to see you guys. Manni Dallas yeroo dheeraan biyya kana deddeebi'aa ture. Gaafa jalqaba eegalurraa gaafa Oromoo First-irraa eegaltanii nu gargaaraa turtanii. Booda immoo erga shabbee seenne boodas asii hanga DC deemuudhaan asittis hiriira nu bayaa. Hedduu nu gargaaraa turtanii. Hedduu galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Keessattuu immoo namoonni hedduun almost family warri as jirtanii. Elias Ibsaati family isaa amata meeqa ol ba'e namoo I think some now I think you know me before I was born. I met him I think 2005 akkuma biyya kana dhufeeni. Erga gaafa san walitti amadamne hangamma asiin nu ga'e OMN jaaruu qofa irratti osoo hin tahin keessattuu last 2 years yeroo OMN biyya kanattis biyya sanittis haleellaan ciccimaan irra ga'e keessatti I don't think it would have survived without Elias Ibsa. Yeroo tokko Elias Ibsaa fi haadha manaa isaa jiran kanadha. Warri Houstanii fi warri Dallas kun hedduu wal dorgomtan. Ganama kanatti qoosaatiin ture. Maaliif jidduu lafaa barbaadanii sa'a afuriin isaa lama gamana ooltanii sa'a lama gamana ooltanii jidduu lafa barbaadanii maaliif hin qopheessine jennaan. Kalee warri asii har'a waa qopheessu Houston turan. Warri Houstonitti qopheesse immoo dhufee as jira. I think rivalariin friendly ta'e kun wal gargaaruu irratti wal tumsuu irratti magaalota lamaan wal cinaa jiran kan irratti godhamu. Magaalonni biraallee kan irraa baratamuu qabanii kan irratti hedduu jabaatanii deemanii. Warri Houstonis galatoomaa kalee akka ajaa'ibaan nu simatanii marii gaarii goone turre. Har'a immoo isaan kaleessa limoodhaan nu simannaan isin immoo fardaan nu simattan. Wal morkii ajaa'ibaatii jira jechuudha. Galatoomaa isin lamaanuu. Buna dhugeetiin bal'inaan isinitti deebi'a. Yaada hedduu isinirraa dhaga'uu barbaannaa gaafilee keessanii isinirraa dhaga'uu barbaannaa marii bal'aa godhuu barbaannaa. Isumatti haasa'uu qofa osoo hin ta'in silaa waan haasa'u ijoollee waraabdee isinii dabarsiti. Boodarra gaafii deebiitiin deebi'a. Ergaan gabaabaan nuti biyya alaa ittiin deemaa jirru tokkoffaa isin galateeffachuudhaaf. Yeroo nuti dhalaa turretti nu qofa miti yeroo namni keenya rakkoo hamaa keessa turetti uummanni keenya biyya alaa tokkummaa isaa osoo hin sharafin qabsoorraa abdii osoo hin kutatiin bifa cimeen deemuun mana hidhaa keessatti hamilee guddaa nuu kenna ture. Hidhaan balbala sitti cufamuu miti kan nama daddabsiisu. Balbalti sitti cufamuu miti kan si kuffisu, kan harka si kennisiisu. Keessattuu hidhamaa siyaasaa wanti miidhu gaafa namni sun hidhame takkaa hidhamte ummanni inni nan qabsaa'aaf jedhee of kenne sun yoo duubaa harca'e yoo qabsoorraa maqe yoo tokkummaan isaa kan laaffatu taate edaa bilaashin aarsaa kafalee edaa ummata har'a qabsoo irraanfatee waan gabbaaneef irraanfate saniifin yeroo kiyya bilaash godhee jechuun sammuu namaa tuqa. Nu garuu akkas hin taane. Uummanni keenya biyya alaatis biyya keessatis dhugaatti mana hidhaa sanitti warri dhuftanii laaltan namni muraasa jiraachuu ooltanii guyyarraa namni dhibbaatamaan bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa dhufee hamilee keenya nu cimsaa ture waan qabsoon keessa jirtu nu himaa ture. Isin immoo warri biyya alaa cabbii keessa aduu keessa karaa fagoo deemuun mormii godhaa turtan maatii keenya maatii hidhamtoota gargaaraa turtan qeerroolee madaayan miidhaman gargaaraa turtan qabsoo karaa hedduudhaan waan qabdaniin humna qabdaniin beekumsa qabdaniin qabeenya qabdaniin gargaaraa turtan kana waan dagaa turreef kana waan quba qabnuuf mana hidhaa keessatti hamilee guddaa qabaachaa turre jechuudha. Kanaaf hedduu galatoomaa isiniin jaa gaafii deebii irratti isinitti deebi'a amma boosa kiyyaaf hin kenna boosni kiyya irra isiniif haa buusu galatoomaa. Akkam jirtu? Bakka deemnu hundumaatti dubbachaa turre wanta nuyi haasaa turre hundumti keessan quba qabnu waan haaraa waan isinitti himnus hin qabnu bakka kanatti. Akkuma inni kaasee kaayyoon keenya inni guddaan isin galateeffachuudha. Haala keessa turre keessatti biyya keessattis biyya alaas Oromoonni jiran utoo hamilee nuun taane ta'eeti. Fayyaa hamma qabnuu fi nagaa hamma qabnuutiin achi keessaati tariitii hin baanu turre. Baay'ee hamilee keenya tumsitaniittu kanaaf galatooma masiniin jechuudhaaf iddoo kanatti argamne.
Garuu har'a fuula keessan gaafa asitti argu wayi tokkotu natti yaadatame. Kana dubbachuuf hin turre garuu baay'ee keessan fuula keessan gaafa ilaalu jechuudha. Amantiin itti amanu kitaabi tokko keessatti akkam jedha. Namicha Nahimiyaa jedhamu tokkotu ture. Namichi Nahimiyaa jedhama. Mana mootii jira, mana mootii hojjeta. Mana mootii keessa tajaajila waan hundumaa mijataadhaa fi gammadee jiraata mana sana keessa. Garuu nama biyya isaatii tokkotu dhufee gaafa dhufee keessummaa gaafa dhufutti gaafate, waamee gaafate. Sabni koo nan keessaa dhufe suni, sabni koo inni boojuu irraa hafe suni, inni booji'amuu irraa hafe suni maal hojjeta, maalitti jira, akkamitti jira sabni koo jedhee gaafate. Sabni keenya jedhe, sabni keenya waan inni keessa jiru jedhe, salphina inni keessa jiru, qaanii inni keessa jiru, rakkoon inni keessa jiru hin dubbatamu jedhee itti hime. Dallaan isaa diigameera, balballi isaas gubateera, nama isaa dubbatu malee dhabee hafeera jedhetu waa'ee saba isaatiitti hime. Gaafa kana dhaga'u namichi kuni fuulli isaa baay'ee gurraacha'ee jedheen, baay'ee gadde jedhe, waa'ee saba isaatii baay'ee gadde. Baay'een keessan as teessanii waa'ee saba keessanii akkasii yaaddan nan beeka. Waan sabi keessan har'a keessa jiru waan quba qabdanii fuulli keessan ifaa miti si'an ilaalu. Ifaas ta'uu hin danda'u. Sabi keenya rakkoonni keessa jiru akkuma namicha ammaa dubbateedha. Dallaa malee hafee, nama isa tiksu malee kan hafeedha. Eenyullee itti bobba'ee ka ajjeesu, eenyullee waan barbaade kan irratti raawwatu, kan irraa dhowwu kan hin qabne ta'ee hafeedha sabi keenya dhugaa. Akkuma sana natti fakkaata fuula keessan kana gaafa ni ilaalu. Kunis immoo dhuguma. Kana dagachuu hin qabnu. Waan sabni keenya keessa jiru gar tokkoon beela'aa jira, gara tokkoon lola keessa jira, qeesaa keessa jiraachuu dadhabee jira, nagaadhaan bahee galuu dadhabee jira. Jireenyi itti qaala'ee qonni bakka hedduutti geggeeffamaa hin jiru, daldalli bakka hedduutti geggeeffamaa hin jiru. Akkuma baay'een keessan quba qabdanii xalayaan biyyaa isin gahu, bilbilli biyyaatii isin gahu ka akkamii akka ta'e quba qabdu. Kanaaf fuulli keessan gammadaa miti jedhee tan fudhadha. Haa ta'uutii nuyi baanee asitti argamuu keenya gammachuu keessan mul'isuudhaaf yaaltaniittu waan gochuun sirna jiru gootaniittu isa hafeef immoo bahuun keenya. Fakkeenyaatiif lolli Raashaa fi Ukireen gidduutti raawwachaa jiru. Lolli yookaan rakkoon bakka biyyoota adda addaa jiran akka inni mul'anne godhe, akka inni hin beekamne godhe, akka inni xiyyeeffannoon arganne godhe. Biyyuma keenya keessatti immoo yoo fudhanne lolli Tigraay keessatti gaggeeffamu rakkoo Oromiyaa keessa jiru akka inni hin mul'anne godhe. Kanaatiif akkasumatti du'aa jira sabi keenya. Utuu hin beekamin du'aa jira, utuu hin beekamin gidirfamaa jira, utuu hin beekamin qeesaa keessatti waa hedduun irra gahaa jira. Nummoo hiikamuun keenya, namni lama hiikamuun keenya namoota warra achi keessatti hafe akka xiyyeeffannoo isaan dhaban akka hin goone akkasii hubattan hin barbaada. Ammallee akkuma caffeen kaase nama hedduutu hidhaa jira, nama hedduutu baqannaa irra jira, nama hedduutu immoo rakkoo adda addaa keessa jira. Kanaatiif rakkoon keenya hin furamne, hin dhaabbanne, qabsoon keenyas hin furamne, bakka hin geenye itti fufa. Kanaaf bahuu keenyaan gammaddanii yookaanis raawwate isinitti fakkaate waan kanaan dura gochaa turtan, tumsa saba keessaniif gochaa turtan, iyyaafannoo saba keessaniif gaggeessaa turtan akkasiin hin dhaabne isin yaadachiisuu barbaada. Kana caala waan jennu baay'ee hin qabnu. Yoo gaaffii yoo qabaattan nu gaafachuu dandeessu waan tokko tokko. Gaaffii hin qabdan yoo gaaffii moonuma qabaattu jedhee tayyaada achirratti kaafnee wanta tokko tokko mari'achuu dandeenya. Garuu ammaaf wanta nuyi jechuu dandeenyu ammallee wanti fuula keenya dura jiru isa armaan dura keessa dabarreen ol yoo ta'e malee, isaa ol cimaa yoo ta'e malee, isaan ol hammaataa yoo ta'e malee isa duraatiin gadi miti. Kanaaf nu bira dhaabbachuun, qabsoo nuti gaggeessinu nu tumsuun, deeggaruun, namoota karaa adda addaa qabsoo irra jiran gargaaruun, bira dhaabbachuun, wal ilaaluun, wal hubachuun barbaachisaa akka ta'e duwwaan isin hubachiisuu barbaada. Kanaaf irra deebi'ee galatoomaan isin jedha. Yeroo keessan fudhattanii bakka kanatti argamuu keessaniif baay'ee gammadaa, baay'een isin galateeffachuu barbaada. Galanni keenya namoota mana hidhaa turan, namoota ammas immoo mana hidhaa jiran kan isin gargaaraa jirtanii fi bira dhaabbachaa jirtan maqaa isaaniitiin isin galateeffachuu barbaada. Fayyaa ta'aa isin jedha.
Galatooma fayyaa argadhaa. Warri obsaan dhaggeeffattanis nuuf galatooma. Kanatti aansinee ergaa qabna. Ergaa gabaabduu daqiiqaa lama hin caalle. So isaanis dargaggoo yookaan immoo garee kubbaa Daalaas ergaa hawaasa Oromootti ergannaa dhaamsa dabarfannaa waan jedhaniif ergaa isaanii haa dabarfatanii. Kanatti aansee isaan booda sagantaa itti aanu qabnaa. Sagantaa san booda gaafii fi deebii ifis hiree isinii kenninaa. Gaafii fi deebiidhaaf uf qopheessaa namoonni gaafii fi deebii qabdanii amma garuu ergaa dabarfatu kunis kenna. Galatoom Oromoo akkam jirtu? Dhimma jara keenyaa booda gaafii deebiitiin isaanis dubbisee gaafii sun qabaadde yaada dhuunfaa koo dhiyeessadha. Amma kanasitti na ergate qeerroodha. Qeerroon kun qeerroo Daalaas akkuma beektani bakka hundatti bakka Oromoon waa tokko godhate hundatti dhaaba siyaasaan qabanii amantiin qabanii Oromoo hunda walqixa laalu yaada qabu ejjennoo mataa isaanii qabu garuu gaafa Oromootti dhufe Oromoota qofa ta'anii dhaabbatu ijoolleen kuni. Egaa ijoolleen kun waan isaan godhan keessaa tokko kubbaa miilaa taphatu. Kubbaa miilaa taphachuun immoo walitti dhufeenya dargaggootaaf qooda guddaa qaba. Minisootaa deemuuf jedhu ijoolleen kun waan isinitti tolu keessaa tokko barattootatu keessa jiru. Barattoota kana sababii maallaqaaf jedhanii dhiisanii deemuun barbaadanii hunda fuudhanii deemuu barbaadu. Namoota haaraa biyya kana dhufantu jiru bakka Oromoon jiru dhaqanii ilaaluu barbaadu. Ijoolleen kun ijoollee kanas duubatti dhiisanii deemuun barbaadanii kaayyoon isaanii Oromoo walitti qabu bakka Oromoon jirutti qooda isaanii bahuudha waan ta'eef gargaarsa uummata keenya irraa gaafannaa jedhan. Maalidha? Hedduutu jira, baasii hedduutu jira. Namoota amma kana fuudhanii Minisootaa deemanii dhufuun baasii hedduu nu gaafata. Kanaafuu gaafa torbee dhufu gaafa 3 sa'aatii 4tti guyyaa waggaa lammaffaa yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa faana wal qabatee paarkiitti qophii fandiraayizingii qopheessaniiru. Qophii kana immoo hawwan magaalaa Daalaas jiran waliin qindeessuunidha. Teessoon isaa 300 North Plano Road Richardsanidha. Yoo gaaffii kanarratti qabaatanii qeerroo keessaa nama tokko yoo quunnamtanii ibsa caalaa isinii kennuu barbaadu. Bilis gargaara ijoollee kanaan maallaqaanis bira dhaabadhaa yoo yaada qabaattanis yaadaan bira dhaabadhaa. Aqiititti dubbadhu naan jedhan naan dhufee galatooma. Galatooma akkasii waltiin dhisuun gaariidha. Hireellee olii kennuun barbaachisaadha. Kanatti aansee warroonni reefuun tana seensarratti haala isiniin dhaabnu jennee seentan warri maqaa keessan barreessitu. Osoo hin taane namoonni keessummaan birallee warroonni dhufanii nu keessaa gaafii gaafachuu qaban qabaatan yoo kan jiraatanis taate isaaniillee kennina. አሁን ጊዜው የጥያቄና የመልስ ጊዜ ስለሆነ ጥያቄያችሁን ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ጥያቄያችሁን አሳጥራችሁ ጥያቄ እንድትጠይቁ እንፈልጋለን። አስተያየትና ወይንም ሌላ እንትን ካለ አስተያየት በኋላ ነው። አሁን ግን ለመጀመሪያ እድል የምሰጠው ለጥያቄ ነው። እዚህ ሰልፍ እንድትይዙልን እንፈልጋለን። ወደዚህ እንድትመጡ ይችላል። Fundraising ini apa nih beka? Acit kena apa tu di desa ni? Please, warri gafi kabdan asit hiriran ugala, warri wakil ni tadi mugumacha mugumacha tanda kati acin mugumacha. Yo dandame dubartishan irashan. Latiya kena lemels self sigano amis itu. Oh, tanah lewat juga bilang. Oh, lagi. Akak ini service deh. Maka boda sini galatoma warron ini gumacha kesan itu fuftan. Gumacha kesan itu nufufa baru amma gafif debi. Aku bajenne nama meka Abdus Jamal tu dura harka base, Jamal tu ase Abdus Sabur boda akasumat ila tibot de macam cakap sih. Okay, so nama shan di harga dubarto tarra nama shan. Nam toko dubartirra andu so agintanal tu yake mitayik ke hulat so agintanal amis so nama falagon. Nam berbana nama gafi gafatu dubarto tarra warat irashan gone ittifuf boda
Okay, gaafii duraatiif Jamal Gishu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هركا فوني بران درسي أبو بكلا في جواري بقى ربين غندا بيا أو كان كي هيري هنجر بقى مرقي إلمنا ما يتن إيقام إرى ربين اسم باسي فولا كين أفو اسمين في اسمين جرى أرقتي أكا عاداتت أبو بكلان بقى دفتي أنا دف جراني جواري نمو baga nagaan galte anaa galuu siin jedhu waan aadaa jennaani waan takka yaadadhe aadaa keessatti xiqqoo waan sun tuqee achirraan gaafii xiyyatti deema hibboo hibibi waan jedhu dur aadaa gaafa xiqqeennaa biyyaallee haga baane hoggaa hedduu daa'imummaa biyya baane hibboo hibibi hoo jedhani san hibboo san waa yaadadhe hibboon tun maal jetti mataan gara eegee eegeen gara mataa jetti wanni amma hibboo tanan yaadadheefi takka Oromoon Itoophiyaa jaalatte Itoophiyaan ammoo isii jibbiti kun maal nu argisiisa eegeen gara mataa mataan gara eegee kan lammataa ammoo Hacaaluu Diinsaa Hacaaluu fi fakkoota qeerroo Oromoo akka isaa ka hedduu miliyoonaan kumaatamaan ajjeesanii ka hidhamu ka ajjeesu Itoophiyaa yookaan yeroo ammaatitti akka dhaabaatti bilchaginnaa ka jedhamu kayti amo Oromo Baqqalaa Gabraa Jawaar Muhammad miliyoonan Oromoon hidha haga dharle hidhaa jiru Oromootti hidhamu ka ajjeesu Itoophiyaa ka hidhamu Oromo kunillee maan nu modhisa eegeen gara mataan gara eegee akkasitti kanaaf gaafiitii yoo deemu gaafiitii ammallee waan takka na yaadachiiste waa'ee amma Raashiyaa duratti waasii kaasanii turanii waan Raashiyaa waan ka irraa waan takka waan dhugaa deemtu wayii arge namicha hajaa biyya alaa kan biyya Raashiyaatu biyya Chaayinaa dhaqe biyya Chaayinaa dhaqeeti achitti gaafiif deebisaa godhe gaafiif deebisaa isaa irratti waa'ee pirezidaantii Yukureenii dubbate maal jedhe bakkuma deebisaa isaa callaan dubbadha bakka kanatti deebisaa isaa maal jedhe waa'ee pirezidaantii Yukureenii gaafii irraa keessaa deebisa kooti waan jettu waan Ingilizii isiin kooti keessaa godhee ittiin keessaa dubbate dhalootaanii jedhe waa'ee pirezidaantii Yukureenii baanee dhalootaan pirezidaantii Yukureen dhiigaan dhaloota fiixaan isaa hin qajeele fiixaan isaa waan Juush yookaan Yahudaa taateefi kijibni dhiiga isaa keessa jiraa jedhe dubbate waan sani akka malee yoo san waan dhaga'e waan habashootaa yaada kana akka hin daganne jechuu fi gaafiin kee itti deemuuf ta'u itti deemu akka paartii obbo Baqqalaatiif Jawaaritti isin gaafachuuf deema mee yeroo ammaa kan isin yoo waliin madaaltan yeroo wayyaaneetiif yeroo biltsiginnaa jijjiirama Oromoof qabe hin jira yookaan Oromottoonni jabaate ti jira ammallee gaafiin teeta lammataa ammoo ganda dhugaan hin jirretti ganda dhugaan dhara taatutti bakka dhugaan dharte ammoo dhugaa taatutti akkamitti karaa nagayaatiin ta'aa ka jedhu gaafiin tiyya karraa boodaa ka jedhu ammoo akka yaadaatitti warra odaa onnoo kennitan irraa aadaa teksasii qajeela beennaa xiqqoo nurraa laafiftanii aadaa teksasii keessa teksas waan itti guddattu aadaa keessa qawweedha qawwee kennuu dhabuun nuti ammoo malee wanni nu baasu hin jiru qawwee kennuu keessaniif isin komadhaa isin jedha. Galatooma obbo Jamal dhiifama wajjin adeemsatu badaa jira namuu gaafii gaafachuu warri barbaadan gaggabaabsaatii gaafiilee gaggabaabaa callaa gaafadha yoo akkas taate sa'aan as keessa turuu dandeenyu nurraa dheerata kanaaf gara gaafii keessanitti taraa ibsa immoo booda yoo hiree argattanii jettan gara ibsaatitti deemtanii daqiiquma lamaan gaafii keessan gaggabaabsaatii warraafillee akka deebiin gaggabaabbattee deebisanii gaafii keessan gabaabsaa please. Sirnaan haa karaa deemu kottas deemu. Baga gammanne har'aa kun guyyaa gartee eegaa turre baga rabbii asin dhugee gaafiin tiyyata dura maqaan Itoophiyaa jedhamu kun dhukkubaadha. Itoophiyaa hoggaa jedhanii jarri maal jaa kitaaba jirti jaa as gargaaraniiti gartee saabaan achi dheexeetti dhaltee rabbiin nuti ilmaan nama saniiti
rabbiit biita nu bituudhaaf nu erge yaadajuu amma wanti kana basic problem biyya keessa jiru maali faalasii kana jechuudha faalasii saabaan minlik dhaltee ilmaan minlikii rabbiin nu erge bulchuu qabnaa kana humnaan gartee gaggeessuu qabnaa kana faanoo wanti deemtu jechuudha dhagaya saaba dubartiin jaamtu hin jirtu saabaan maqala yoo waa'ee saaba barbaadan yeman dhaqaa mul'ala nagale so maqaa dhukkuba ta'e kana fi gateenye akka Chekoslovaakiyaatti nagayaan mariidhaan adda baanee musanuu maqaa raawuu jijjiirree gaafin diitaa dura takka itti fufiinsi maqaa Itoophiyaadhaa kuni itti fufiinsa aadaa Amaaraatii fi aadaa Amaaraa fi yaalsishoom yaalballaa san gartee sanii fi gartee afaan Amaaraa afaan Oromoo irratti gartee cultural and linguistic invasion irratti uumuudhaa fi amharaization qabaachuu waan deemuuf jecha akka afaa'oon akka Oromoon hangeeftuu nu harka Amaaroteen hin hafne afaan Oromoo kana linguistic and cultural invasion kana dhaabuu irratti maal godhaa jira sadaffaa Oromoon humna guddaa qaba purchasing power kan hin sossoofne maan dura akka miidiyaan keenya kana sossoosu warri keenya kana Oromoon humna isaa guddaa kana akka itti faayidaa itti bahu lafa qabda akkamii kakaasuuf deemtan jechuudha waa'ee lafaati arraan tana kiiloomeetira 500 miliyoona waan kana dhaabuu ni danda'ama isteetimentii takka yoo isin baaftan yoo oolaan baasa warri arra lafa kana bittan gaafa jedhame lafti teessanii yoo jettanii isteetimentii gadhiistanii warra isaan irraa bituu deemu kana ni dhaabdan jechuudha kabiroo sirna gartee gadaati gadaa system is a remedy for African democracy rakkoon Afrikaa guddoo maali paartiin aangoo gubbaa jirtu filmaata keessa seenuudha sirni gadaa paartiin aangoo gubbaa jirtu ammas aangoo gubbaa jiru warra lafa jiru filmaata keessa dorgome akkasitti jechuudha kanaafuu amma laali akkaataa kaafaa kanatti hayyaduroon keessan amma 20 abaa'oon amma 30 hayyaduran yoonii fi paartii liidarii fi noominiin addan baane alatti haalli isin deemaa jirtan kuni haalli Isaayyaas Afeworqii deemaa jiru naf fakkaata kanarraa yaadni keessan maali waa'ee OMN ti OMN miidiyaa qabsoo ta'uunsaa hafee miidiyaa taaziyaa qofa nu galchu ta'ee jira miidiyaa gartee daayirekshin uummata keenyaa kan nu dhiisiti kallattii duratti gartee uummata hafee jira please OMN sirreessaa nuti miidiyaa kana madda odeeffannootiif barbaanna madda dinagdee namoota muraasa ta'uu hin qabu jenna kanas nu sirreessaa isin jenna kabiroo Abiyyi Ahmed Ali rakkoon guddoon خلوني متى قدر جواجان أبي أجوينا نوبيدو وجاجويت خنافو ركو خنا إسافده نمتشون جلا أورمو تمو جلا إريتريات أدوت كحسايد مو أبي أحمد علي خنا جا جواب سن قالتوا ما بس obboleeyyan keenya yeroo gaafannu jarri kun har'a waa'ee jaarmaa irratti rarra'ee fi waa'ee haala biyyattiin keessa jiru haala Oromiyaa fi haala gaafa Afrikaa yookaan immoo Itoophiyaa yookaan kaafa'oo ki abaa irraa gaafadha malee waa'ee OMN jarri kun OMN bakka bu'anii asin jiranii gaafii OMN gaafa OMN dhiyeessin OMN irraa gaafachuu ni dandeessanii kanaan jedha sagantaan itti aanu. Galatomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obbo Baqqala Garbaa እንዲሁም ኦቦ በቀለ ገርባ የፖለቲካ ሳይንቲስቱ ጆሃር መሐመድ እንኳን በሰላም ዳላስ መጣችሁ። የኔ ጥያቄ አጭር ጥያቄ ነች። ለጆሃር ነው የማቀርበው ጥያቄውን። ይህን ጥያቄ ጆሃር እንድትመልስ የሚፈልገው እንደ እናንተ ፓርቲ ሳይሆን ከአሁን በፊት ብዙ ትንተናዎችን ሰጥተህ እነዛ ትንተናዎች እውን የመሆናቸው አንጻር እኔ ላነሳ የምፈልገው ጥያቄ ኢትዮጵያ አሁን ከበፊቱ ኢትዮጵያ አሁን ዘመናዊቷ ኢትዮጵያ እስላም ጠልነት ወይም ሙስሊም ጠልነት ከመቼውም ጊዜ ጣራ የነካበት ጊዜ ነው ያለውና ይሄ ነገር መዳረሻው የት ነው? መጨረሻው የት ነው? እስላም ጠልነትን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ይዞ የሚጓዛው እስከ መቼ ነው? ለምንድን ነው ይሄ እስላም ጠልነት በአሁኑ ሰዓት ከመቼውም ጊዜ ከፍ ብሎ ያለውና ይሄንን ጥያቄ እንድትመልስ የሚፈልገው ከነባራዊ ሁኔታዎች ከሀገሪቱ የፖለቲካ ሁኔታ አንጻር መዳረሻውን የነገ እይታህን እንድታካፍለኝ የሚፈልገው
Assalamu alaikum. Thank you. Dubartiin xiqqoo nutti aaraa jiranii. So ladies first. Hi, my name is Rabia Felice. Where is my country or we are going to be free? Ask again. Where is my country or we are going to be free? Thank you. Afaan Oromootitti Oromiyaa yoom bilisoomti jettee gaafii gaafattee jirti akka gaafittii nuu qabadha. Anwaari harkaan irra kaa'achuu feete fakkaata. Duraan dursee hayyoottan keenya kana fuuldura keenya arguun baay'ee gammadee jira. Jara lachuunuu parsenaalii beeka. Shikaagoo na beektanii isin lachuu boqalaa fi bojawaaris galatoomaa isin arguu kennaaf jedha. Inni jalqaba uummanni Daalaasii akkanatti dhiifama. Uummanni Daalaasii hayyoota keenya yaatanii akkanatti simachuun keessan baay'ee nama gammachiiftanii bareeddanii akkana yaa'u keessaniif ulfaadhaa bilisummaan isinirraa turtu Oromiyaan haa bilisoomtu jedha galatooma isinin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan gaafiin kiyya akka KFO'tti jara gaafadha. Akkuma beektan yeroo ammaa kanatti Itoophiyaa keessatti yeroo baay'ee inni dalagamu uummata Oromoo tuttuquudhaan keessattuu dhimmi Minilikii hanga miidiyaatiin ba'utti miidiyaa baafatanii maqaa Minilikii tuttuquudhaan uummata Oromoo yeroo baay'ee dhimma aanoleetiif dhimma calanqoo irratti dhimmi kun seenaa sobaati jedhanii uummata Oromoo tuttuqan. Akka KFO'tti dhimma calanqootiif aanolee akkamitti ilaaltan kan jedhu jira kana gaafachuu barbaada. Yeroo ammaa kana akkuma beektan manni biyya bulchaa jiran dhimmi kun dhimma sobaati jedhanii irraa dhiyeessuu barbaadan. Kanaaf kun nu dhukkubsa isin KFO yoo carraa argattan uummata kana waliin teettanii haasoftan dhimma kana akkamiin ilaaltanii kan jedhu barbaada gaafiin kiyya jalqabaa isa. Inni lammataa gaafiin kun yeroo baay'ee deddeebi'eetti ni gaafatama. Anillee yoo irra deebi'eef na uffolcha haa ta'u malee tiisisaa gurra onqa jiru dhangaan hin mi'aawu akka Oromoon jedhe san nuun jarri keenya kun nuuf qaaliidha. Akkuma Hacaaluun ani Oromoodhaaf qaaliidha jedhe hayyoottan keenya kun nuuf isin qaaliidha. Biyya sanii yoo deebisan seeftii keenya baay'ee yaaddoofna kaleessallee yaaddaa turre har'allee immoo yaaddoon sun nun dhiifne gaafa biyya deebitan mootummaatiin eegumsi isinii godhamaa jiru maaltu jira yoo sanuu ta'uu baate mootummaan illee yoo rakkoon isin irra Oromoo hayyoota akka keessanii kan argachuudhaaf yeroo baay'ee hoggaa dheeraaf itti dhiphatee Oromiyaan hayyoota akka keessanii kana nu laatte. Kanaaf gara uummata Oromooti wanni eegumsi isiniif godhamu kan isin beektan gara qeerootis ta'e gara hayyoottan Oromootis ta'e maaltu jira biyya sanii deebi'uun keessan baay'ee nu yaachisa. Kun isin waliin dhiphachaa ture jechuudha. Inni gara biraa sabaaf sablammoota waliin dhufnee hiree biyya sanii waliin murteessina mari'anna jettanii yeroo baay'ee yaada keessan kennaa jirtan. Hayyoota gara biraa yoo laallu yeroo baay'ee dhimma marii irratti fakkeenyaaf lola ta'e keessatti hayyoonni saba biraa irraa keessattuu hayyoota uummata Amaaraa keessa kallattiidhaan waraana san hayyoonni marti nama lama akka dhimma kana dheennaan hordofaa tureetitti nama lama qofatu lolli kaaba Itoophiyaatti deemaa jiru kun lola sirriitii miti jedhaniiti hayyoota Amaaraa keessa nama lama qofatu waan san mormaa ture. Haa ta'u uummanni Oromoo asumaan galata qabdanii lola san keessa hayyoottan kenna mana hidhaa gaaf turtanillee lolli kun sirrii miti jettanii jala dhaabbachaa turtan gaa odoo hidhamiin uummanni keenya biyya alaalle lola kana lola sirriiti miti jettaniitiin mormii dhiyeessaa turtan. Uummata hayyoonni guutuun lola deeggaru waliin akkamiin teettanii biyya kana dimokiraasessuu dandeessan kan jedhu gaafii isin gaafachuu barbaada. Ulfaadhaa dadhabbiin keessan bilisummaa haa ta'u galatooma isin jechuu barbaada. Ulfaadhaa. Galatoom itti ba'u. ኦቦ በቀለ እና ጆሃር መሐመድ እንኳን ደህና መጣችሁ። ይሰማል? ጥያቄ እኔ አዝ ኢትዮጵያን ሙስሊም እና ብዙ አይነት ዘር ያለኝ ሰው ነኝና የኔ ፊውቸር ምንድነው? ሁሉም በየዘር የተከፋፈለ ነው። ሁሉም ከየቦታ እየተባረረ ነው። የኔ መጨረሻ ምንድነው የሚሆነው? ይሄ ነው የኔ ጥያቄ። አጭር ጥያቄ ነው። Thank you.
አመሰግናለሁ። ለሁለታችሁም ነው ጥያቄ ያለኝ። እዚህ ቦታ በመገኘታችሁ በጣም ደስ ብሎናል። ጆሃር ከዛሬ 2 ዓመት በፊት ቤትህን ከበው የግድያ ሙከራ ካደረጉበት በኋላ ከዛ በኋላ ጀምሮ ካለው መንግስት ጋር በአይነ ቁራኛ ነው የምንተያየው። እናመሰግናለን። እዚህ ስለመጣህ ደስ ብሎናል። የሚቀጥለው ጥያቄ አሁን አንተ በያዝከው መርህ ብሔር ብሔረሰቡን ይዤ ነው መጓዝ የምፈልገው ባልከው ብዙ ኢትዮጵያውያኖች አይናቸውን ጥለውብሃል፣ በጣም ተስፋ ጥለውብሃል እና ይህንን አደራ እንዴት ነው የምትወጣው? ይሄ በጣም ትልቅ አደራ ነው። ሁላችንም ደስ ብሎናል። ከጎንህ ነን፣ እናግዛለን። የሚቀጥለው ጥያቄ ለኦቦ በቀለ ገርባ ነው። ለኦሮሞ ህዝብ ላደረጉት መስዋዕትነት በጣም እያመሰገንን ቢልሱማ ማለት ምን ማለት ነው? ኦሮሞ ነፃ የሚወጣው ከኢትዮጵያ ተገንጥሎ መውጣት ነው ወይስ ኢትዮጵያን ይዞ መሄድ ነው? አሁን ኦሮሞ ነፃ አልወጣም ወይ? አሁን በሀገሩ ያለው መንግስት ኦሮሞ ነው እና እንደ በፊቱ ነው ወይ ጥያቄ ወይስ ሌላ ጥያቄ ነው? ይሄንን እንድትመልሱልን እንፈልጋለን። አመሰግናለሁ። Thank you. Namni bira nama shan adeemsani nigaa jedhe Jawaar deebii kana adeebisuuti si kenna hiree nigaa jedhe Jawaar. Akkam jirtan? Nagaa jirtu? Okay. Hunda dura baatii Hacaaluu Hundeessaa keessatti wareegame keessa waan jirruuf akkasumas immoo dhiigni ilmaan Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti akka marii dhangala'aa waan jiruuf yeroo tokko hundi keenya kaanee yaadannoo sammuu osoo goone. Galatooma ta'a. Tole hogganoota keenya KFO qeerroo daalaas akka yeroo hundumaa tumsinu biyyarraa kaasee eega biyyaa baanee as dhufnee illee kaasee namoonni amma hogganoota KFO nu beeku hin jiru akkasitti nu beeku. Galatoomaa tuurii qindeessanii qorra keessa ho'a keessa baatanii sagalee nu taatanii nu iyyitan jedhaniiti galatoomaa nu jechuudhaaf biyya sanii baanii dhufanii as jiru. Galanni guddaan warra lubbuun nuuf laate isaaniif mara maqaa uummata keenya Oromoo Daalaasiin galatoomaa jennaan isaan hundaanuu. Tole itti aansee gaafii keenya akka qeerroo Daalaasitti wal faana mari'annee gaafii Oromoon gaafachaa ture irraa gaafii addaa waan hin qabneef yaada qabxii 5 qabu tokko waan ibsa ejjennollee fakkaatu tokko waan qeerroo Daalaas ibsuu fi seenaa qabsoo Oromootiin wal qabatee gaafii Oromoon biyya san keessatti qabu waan wal fakkaatu tokko akka ibsa ejjennuutti qabxii 5 tokko baafannee isa isiniin dubbisaa dhumarratti garuu gaafii takkittii qabnaa. Gaafii takkittii sanis waliin mari'anneetuma finnee isiin jaaffaa taati garuu ibsa ejjennoo sanii isinii dubbisa. Tole gaafiin dura Oromoon akka seenaa qabsoo Oromootti isaa taatu akka fedhii Oromoon guutuu addunyaatti fi Oromiyaa agarsiisaa jirutti gaafii takkittii qabna. Gaafiin takkittiin tunis gaafii abbaa biyyummaati. Gaafii abbaa biyyummaa jalatti gaafiin Oromoo hundumtuu deebi'a wanti addaan cicciranii dhiyeessaniif waan hin jirreef gaafiin Oromoo gaafii takkittii isinis gaafii abbaa biyyummaati. Wanti akka gaafii Finfinnee, gaafii dimookiraasii, gaafii walqixxummaa saalaa maal jedhu kun hundi gaafa biyya arganne achi jalatti deebi'a. Gaafa goonni keenya kan akka Obbo Bakkalee fa'aa kan akka hoogganaa keenya Jawaar Mohaammed fa'aa kan akka goota keenya garee Oromiyaa keessaa buufisu akka Marroo fa'aa biyya qabatan yoo isaan nu cunqursuu barbaadan mirga dimookiraasii, mirga walqixxummaa, mirga dhala namaa jennee isaan gaafanna. Wanti har'a nafxanyaa afaan qawweetiin biyya keenya qabatte mirga dimookiraasii, mirga walqixxummaa, mirga Finfinnee jennee akkuma Tigraay gaafii Maqaleen qaban, Sumaaleen gaafii Jijjigaan qabu, Sidaamni gadda naannoo ta'e hundaa'e gaafii hawaasaan qabu. Oromoon gaafii Finfinnee jedhee waan gaafii Finfinnee gabaarratti baasee waxatee gaanatti dhiyyeesseef gaafii Finfinnee irratti mariif waan dhiyyeesseef
gaafii finfinnee jedhanii mirga addaa jedhanii nutti taphatu waan ta'eef gaafii finfinnee akka hin jedhanii hin gaafatamne gaafii dimookiraasii jedhanii akka hin gaafatamne gaafii walqixxummaa jedhanii akka hin gaafatamne haga biyya teenya qabannutti gaafii abbaa biyyummaa dursinee deebii argachuu qabna kan jedhu qeerroo daalaas qabxii tokkoffaa qabxii lammaffaa lafqolchaa hundi sitti dheeres burjaajiin obbolaatu wal lolaa jira jettu akka dhaabbattu akka qeerroo daalaasittis jabeessinee gaafanna. Qabsoon Oromoo qabsoo humnaan abbaa biyyummaa dhabnee harka keenyatti deeffachuuti malee qabsoo garee maqaa Oromoo qabdu takka aangessuutii mooti. Yoo namoota dhuunfaa aangestuu taate Hayila Sillaasee Mangistuu Hayilamaariyaamii kaasee hanga Abiy Ahmad ga'utti Oromoo himatu. Gootonni daangaa impaayera Itoophiyaa sanii fi sirna nafxanyaa uf wareeganii eegaa turan kanneen akka Goobana Daacee, Qusee Diinagdee yookaan Abbaa Malaa, Damisee Bultoo, Jaagamaa Keelloo, Jeneraal Abbaa Duulaa Gammadaa, Biraanuu Juulatii fi hamma Baacaa Dabalee ga'utti dhiigan Oromoo himatu. Sirna tuuta kana maraa jalatti Oromoon hadheeffatee bilisummaa isaaf falmaa ture malee obboloota teenyatu aangoo qabate jedhee falmaa isaatti irraa hin ta'e. Kanaafuu burjaajiin obbolootatu wal lolaa jira jettu har'arraa akka dhaabbattu barbaanna. Abbootiin qabsoo Oromoo kaleessa kanneen akka Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa, Jaal Nadhii Gammadaa, Jaal Laggasaa Wagii fa'aa qabsoo abbaa biyyummaatiif wareegamanii addunyaa tanarraa galan. Kanaaf Oromoon nama dhuunfaa yookaan garee tuuta wal ijaartee sirna nafxanyaa mataatti taatee aangoo qabattuu osoo hin taane inni walgahii kanaa yaada dargaggootatii fi yaada uummata Oromoo dhaggeeffachuu waan ta'eef isinii kan xumura obsaan dhaggeeffadhaa xumuraan jira. Kanaaf gootonni teenya kan karaa takkaa gaafii Finfinnee gaafii maalii waan jiru osoo hin taane gaafii abbaa biyyummaatii gootonni akkanaa kun daandii isaan baasan san irraa hin jallannu kan jedhu qabxii lammaffaa. Inni sadaffaan biyyatu diigama jecha diigama jiru akka malee fi bakka maleetti fayyadamuun haa dhaabbatu. Biyya nagaa qabdu ijaaruun diigumsa miti. Abbaa fedhes haa ta'u maaliif lubbuun namootaa kurnoota fi dhibbootan dhumtii? Namuu daangaa ofii beekee kabajaan jiraachuun biyya ijaaruudha. Seenaa dhiiga wal dhangalaasuu fi wal balleessuu malee karoora murruqqii walirratti baafachuurra gargar gallee daangaa teenya beeknee nagaan ollaa gaarii walii ta'uun biyya ijaaruu jedhama malee biyya diiguu hin jedhamu. Kanaafuu impaayera jigdee lafa ciiftu suphina jechuun dhumaatii lammiilee nagaa beekaa yookaan immoo osoo hin beekin sababa ta'uu waan ta'eef akka dhaabbatu barbaada. Afraffaa tuunni sirna Itoophiyaa harkaa qabu wajjin marii taa'uuf akka kadhatamaa jiru argina. Oromoon har'a marii sirna kana faana taa'u keessa utuu hin taane haalduree fedhii biyyaalessa Oromoo isin mariif qabattanii dhaqxan baruu barbaada. Tartiiba fedhii biyyaalessa Oromiyaa fi Oromoo adda baaftanii utuu mariif hin teenye miidiyaadhaan uummata keenyaaf qaanii takkaan malee akka ifa gootan barbaanna. Wanti kana dura dhoksaan gootan gatii har'a baasaa jirruuf sababa ta'uu beektanii dhimmoota Oromoo mariif dhiyeessu barbaadan kamiyyuu adda baaftanii akka ifa gootan gadi jabeessinee dhaabbilee Oromoo hundumaa gaafan. Shanaffaa fi isa dhumaati. KFO'n dhaaba mormituu Oromoo qoxosoo ABO kan qawwee malee karaa nagaan Oromoof falmuun isa beekna. Yeroo takka takka garuu qaama walabaa ABO WBO fi PP walitti araarsuuf yaalu nutti fakkaachaa waan jirtaniif marii waliin duubaa hin goonu. PP faana hin teenyu jechuu keessaniin wal tumsitanii utubaa walii ta'a malee negosheetara ABO WBO fi PP walitti araarsuuf fakkaachuu osoo dhiiftanii yaada jedhu jabeessinee gaafan akka dhiiftan jabeessinee gaafan. Kanuma shananii dhumarratti gaafii takka qaba jaarsaa gaafii takkitti. Qabsoo Oromoo keessatti warri kaayyoo Oromootiif qabsaa'aa ture gaafa biyya qabannee jiru. Fakkeenyaaf ABO yoo fudhanne gaafa biyya qabanne hiree ofiin murteeffannaa Oromoodhaaf dhiifnaa garuu Oromiyaa bilisoomsinaa jedhe. Isin akka KFO'tti hiree murteeffannaa Oromoo gaafiin Oromoo akka KFO'tti Itoophiyaa keessatti deebi'aa jedha.
garuu hiree murteeffannaa fedhii Oromoo ni eegdu moo isinumatu Oromoof murteessee Itoophiyaa keessatti hambisamoo fedhii murteeffannaa hiree Oromoo san Oromoof ni laattu kan jedhu yoo hin laattan ta'e keeyyata 39ffaa heera biyyattii san keessaa ni haqxu moo akkam kan jedhudha. Akka na laattanitti uffata kana reenjarii wayii ofirraa qaba. Tuunni kana fakkaatan uffatan kun illee hin jiru. Uffata kana uffannee kan dhiyaanneef yeroo ammaa guutuu Oromiyaa keessatti ajjeechaan akka malee deemaa jira. Keessattuu Wallaggaa fi Walloo irratti ajjeechaa akka malee deemaa jiru. Maqaa waraana keenya waraana Oromoo waraana bilisummaa Oromootiin yakkaa waan jiraniif waraana bilisummaa Oromootiin badiin tun teessan akka hin taane ni amanna. Ibsa keessanis arginee jirra. Isin wajjiniin jirra. Solidaaritii isinii wajjiniin argisiisuuf karaan keessan karaa bilisummaa ta'uu amannaa jechuudhaaf uffata kana irree bulaattee kan uffanni asitti argamne naaf gocha waan isitti dheeresse galatooma. Galatooma. Abdiisaan akkuma gaariitti gaafillee yaadas ibsas walumaa qabee yommuu godhe hedduu wanni na gammachiisu keessaa hoogganoonni keenya kun obsa isaan qaban gaafii feetan gaafadhaa jedhanii hawaasa keenyaaf uummata keenyaaf waan hayyamaniif homaa wanni sodaattan hin jiru akka feetanii gaafadha waltajjiin keenya banaadha hoogganoota keenya irraa abdii waan qabnuuf. Galatooma nusi miseensota yookaan deeggartoota adda bilisummaa Oromooti jedhamnee waan hidhamaa turreef reenjarii kana tuu fidanii nu badhaasaniitu ta'e nutti tola ture. Kaayyoo addaan qabnu nusi Oromoon akka inni abbaa biyya isaatii kan inni ta'uu barbaadna. Ofii keenya murteessineen kenninuufi waa'ee keeyyata 39 sana heera mootummaa keessas taa'eera. Kaafaawonis keessaa baasuu hin danda'u. Eenyullee keessaa baasuus hin danda'u. Nuti biyya keessatti yeroo hojjennu isin akka warra as teessanii taasoftu akka warra biyya keessatti akka warra bilisummaa qabu taasoftu isin namni isin hin jiru namni isin gaafatu hin jiru namni agabuu isin bulchu jiru namni hojii irraa isin ari'u hin jiru nummoo akka nama biyyatti galuutti deebifna akkasuma ayyaanatti fakkaata. Garaagarummaa guddaa qabna. Saba tokko qabna inneerra kaayyoo tokko qabna inneerra mala nuyi ittiin deemnu adda addaa jenneerra. Nuti biyya sana keessatti kan sochoonu heera mootummaan amma kaa'e kana keessa teenyeeti. Kana oola heera mootummaa keessa teenyeeti. Kana haala hin danda'amu dhiiroo. Eenyuyyuu hin danda'u biyya sana keessatti. Biyya Itoophiyaa jettu immoo fudhanneeti nuyi kan keessa jirru. Soofnee har'a amma waan biraa isinitti himnee deemne hin ta'u. Dhugaa walitti maa deemu gaariidha waan ta'eef. Biyya Itoophiyaa keessa jedhamtee waamamtu keessa jiraachaa jirra. Heera Itoophiyaatiin bulaa jirra. Seera Itoophiyaatiin bulaa jirra. Gaafa akkuma heerri kun nu hayyamutti akkuma seerri biyya sanaa nu hayyamutti aangoo kan argannu yoo ta'e uummata keenyaa fi isa kamsii wayyaa qobaatti baatee jiraachuu moo yookaan saboota biraa wajjiniin jiraachuu si wayyaa inni jedhu gaafa sana dhiyaata jechuudha. Otoo wanta tokko harkaatii hin qabatin akka haadha manaaf abbaa manaa warra saani keenya yoo dhalte jabbishee eessatti hiina jedhanii wal lolanii akkas ta'uu hin barbaannu nuti. Bishaanicha laga sani gaafuma bira geenyu ceena gaafuma sana ceena gaafuma sana yoo dubbanne wayya har'a akkana ta'a jechuun yookaan akkas jechuun barbaachisaadha jennee hin amannu. Kanaaf nuti akkuma nama isinii kaasuudhaaf yaale eega uumama keenyaatii jalqabnee maqaan keenyas Koongireesii Federaalawaa Oromooti. Sirna federaalawaa keessa jiraanna jennee amanna. Sirni federaalawaa sun immoo sirnoota hagammaa jiran keessaati. Biyya keenyaaf ni wayyaa ni fooyyaa jennee kan nuti fudhannudha. Sababiin isaa baay'ina qabna akka baay'ina keenyaatti aangoo qabna. Qabeenya qabna akka qabeenya keenyaatti immoo bakka qabna. Mirga keenyan kabachiifannaa, afaan keenyan guddifannaa, aadaa keenyan guddifannaa, kan saba biroos immoo akkuma kana wal hammannee saboota miidhamanii wajjiniin wal qabannee miidhagnee abaaboo fakkaannee biyya guddaa tokko immoo waliin ijaarrannaa kan jedhudha abdiin keenya. Kan nu hojjennuufis kanaafidha. Saba biraas miidhuu hin barbaannu, saba biraas akka nu miidhu miidhaas baadhachuu hin barbaannu. Amma kan nuyi qabsaa jirru miidhamneerraadha. Akka baay'ina keenyatti bakka dhabneerra
Angoo dhabneerra qabeenyi keenya ormaaf ta'aa jira. Aadaa keenyaa fi afaan keenya akka fedha keenyaatti guddifachaa hin jirru. Ofii keenyaan of bulchaa hin jirru. Kana mirkaneeffachuu qabnaa kan jedhuudhaan irratti qabsaa'aa jirra jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo wajjin garaagarummaan keenya mala qabsoo irratti adda bilisummaa Oromoo amma galmaa'ee jiru wajjin immoo mala qabsoo irratti iyyuu garaagarummaa hin qabnu. Mala qabsoo irratti iyyuu garaagarummaa hin qabnu. Heera mootummaa sana fudhatanii keessa jiru waan ta'eef. Waa'ee qawwee waa'ee maalii kana almaan duras dubbanneerra bakka biraattis dubbanneerra waa'ee qawwee hidhachiisuu hiikkachiisuu maal isa jedhu har'a irra deebi'uu hin barbaanne. Gaafa sanatti barbaachisaa ture dhugaa nutti fakkaate gara lachuu nu wal amanuu dadhabaniitu garuu koree kana hin amannaa isin hojjedhaan nu jennaan hojjechuudhaaf yaalle wanti sun hin fashalee gaafa sana sirrii ture har'a sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Qawwee tiksaasii wajjin wal bira qabee gaafateera obboleessi qabu. Har'as taanaan Oromoon dhuunfaa isaatti akka nama tokkotti qawwee hin qabatin namitti jedhu jira jennee yaannu hin ta'uus hin qabu. Qawwee isaa qabachuu qabu. Dhuunfaatti qawwee qabachuu. Maaliif saboonni biroon hin baadhaa hin qabatu waan ta'eef Oromoonis qabachuu qaba. Mirga kanaaf hin falminaaf. Har'as taanaan dhuunfaa isaatti qabachuu qaba. Jennee amanna kanaafis hin qabsoof. Warra biroo yoo hiikkachiisan malee Oromoo qawwee tokko bitatee mataa isaatii baadhatu maaliif orgituu isa jedhu yeroo hundumaa irratti qabsaa'aa jirra ammas ta'ee jennaan jechuudha. Waan baay'ee kaasuu hin barbaadu. Dhoksaadhaan akka waan nuti dhaaba biraa wajjiniin yookaan mootummaa wajjiniin waliigalaa jirru hin fudhatina. Kaafaawwan kaleessas mormituun hamma gaafa aangoo qabatee Oromoo aangessutti qabsoosaa mormiidhaan itti fufu. Kana irratti shakkii hin godhatina. Dhoksaadhaan waliigalteen isin jiru kana gara fuulduraattis kan isin adda baafattan ta'a. Kaafaawwan mootummaa kanaa wajjiniin yookaan waan biraa araaraatiif kana gidduu deemaa hin jiru. Uummanni keenya miidhamee jira. Sirni kaleessa ture har'as aangoodhumarra jira. Namoonni kaleessa jiran har'as aangoorra jiru jedheetuma amana. Maaltu jijjiirame Oromiyaa irratti? Mee namni jijjiirame eenyutu jira yeroo wayyaaneerra? Namni tokko eenyutu jijjiirame? Namni biraan eenyutu dhufee keessa gala? Paartii biraan eenyutu sun? Isuma dur turetu jira. Kanaatiif qabsoon keenya isuma kaleessa turedha har'as taanaan. Kana bifa kanaatiin akkasiin nu fudhattan barbaanne. እዚህ እህቶቼ ያነሱት ደግሞ ትንሽ አስተያየት ለመስጠት ያህል ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ የሰላም ጠልነት አለ የሚለው ነገር እኛ እንደ ፓርቲ ይሄ ልክ ነው ብለን አናምንም። ልክ ነው ብለንም አናውቅም። እኔም እንደገለሰብ እንደዚህ አይነት ጠልነት አለ ብዬ አልገምትም። ዛሬ በሁሉም እምነቶች ላይ ሁሉም እምነቶች በየአካባቢያቸው ብዙ ተጽዕኖ እየደረሰባቸው ነው ያለው። ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ዶሚኔት በሚያደርግበት ቦታ ሙስሊሞች ቪክቲም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሰለባ ሊሆኑ ይችላሉ። ሙስሊሞች በሚበዙበት ቦታ ደግሞ ሌሎች እምነቶች የእምነት ተከታዮች ቪክቲም ሊሆኑ የሚችሉበት ሁኔታ አለ። ይሄ በአጠቃላይ የመንግስት ፌለር ነው። መንግስት አገሪቱ በደንብ መቆጣጠር ባለመቻሉ ነው፣ ስርዓትን ማስፈን ባለመቻሉ ነው፣ ህግን ማስከበር ባለመቻሉ የመጣ ነው እንጂ አሁን ተናግሬያለሁ። እኔ ኦኤፍሲ ውስጥ ሆኜ ስለ ብሊሱማ ወይንም ደግሞ ኦሮሚያ ትገነጠላለች ብዬ ተናግሬም አላውቅም። የኛ የፓርቲያችን ፖሊሲም አይደለም። እኛ በዛ ሀገር ውስጥ ኦሮሚያ የራሱ የሆነ ቅድም እንደተናገርነው ባህሉንና ቋንቋውን እያሳደገ እንደ መሬቱ ስፋት እንደ ህዝቡ ብዛት እና እንዳለው ሪሶርስ ቦታ ይኖረውና ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር መልካም ግንኙነት ኖሮት አንድ ዲሞክራሲያዊት የሆነች ፌደራላዊት የሆነች የሁሉም ሃይማኖት የሁሉም ብሔሮች የሁሉም መብት የሚከበርበት አገር እንድትኖር ነው የምንፈልገው። ከዚህ ዝንፍ ብለን አናውቅ። ይሄ ለፖለቲካ ብቻ የምናወራው አይደለም፣ እምነታችን ነው። እኔ እምነቴ ነው። ሰው ይወደደው ይጥላው ብዙም እንትን የለኝም። ይሄ እምነቴ ነው። ለዚህ ነው ካፋው ተስማምቶኝ ዋጋም እየከፈልኩ ያለሁት። የኔ ብሔር ከሁሉም በላይ እንዲሆን አልፈልግም። ከሁሉም እንዲያንስ ደግሞ አልሻም። ለዛ ታገላለሁ። ለሁሉም እኩልነት፣ ለሁሉም እምነት፣ ለሁሉም ብሔር እና ብሔረሰቦች እኩልነትና አንድነት እንዲከበር ታገላለሁ። ስንታገል የኖር ነው። ለዛ ነው። ስለዚህ
በዚህ ደረጃ የሚያሰጋ ነገር ወይንም ደግሞ ከኦፌኮ ፕሪንሲፕል እና ከተመሰረተበት ዓላማ ውጪ የሚያራምድ በእኛ ፖለቲካ ድርጅት ውስጥም የለም፣ በአስተሳሰብ ደረጃም የለም፣ በተግባር ደረጃም የለም። ይህን እንድታውቁ እንፈልጋለን። እኛ የራሳችን መብት ይከበርልን ማለት የሌላውን መብት እንግፈፍ ወይንም ደግሞ እንድፈር ማለት አይደለም። ግን በጋራ አብሮ ተባብሮ በኩልነት በመኖር ደግሞ እናምናለን። ይሄ ድርጅታችን ወይም የፖለቲካ ድርጅታችን የቆመለት ዓላማ ነው። ከናፍ ኢትዮጵያ ኢሰኘቱ ኩኒ መቃንሸኑ ዱኩባ ወረጀተኒ አከካፋወት ነው ኢትዮጵያኒ ብየኑ ያረ keessa jiraachaa jirruudha akkamittiin akka uumamte isinu beektu uumama ishee irratti jalqabdee rakkoo akka qabdu hin beektu garuu kontiraata haaraa waliin galleetu bifa haaraatiin hariiroo haaraadhaan saboota biroo wajjin hin jiraannaa isa jedhudha kan nuyi qabu. Maqaan isaa gara fuulduraatti hin jijjiirama hin isaa gara fuulduraatti kan ta'u ta'a yeroo isaatu fida isa. Kanaatiif waan hundumaa har'a waan booddee ta'u yeroo hundumaa wannoo piraayoritii kennaa laalaa deemuu barbaachisaadha natti fakkaata. Waan hundumtuu halkan kana ta'ee hin bulu. Waan nuyi yaadne hundumtuus immoo hin ta'u. Namoonni biroonis saboonni biroonis yaadi biraanis hin jira yeroo hundumaa. Kanaatiif kana hubataa deemuun baay'ee gaariidha natti fakkaata. Gaaffii tokkitti yeroo wayyaanee immoo yeroo ammaa kana wayyasa jedhu waggaa 3 asitti uummanni keenya rakkoo guddaa keessa seenee irraa isa jedhu dubbataa ture. Waggaa 3 dura uummanni keenya yoo xiqqaate nyaatee buluudhaaf yookaan lafa isaarraa akka buqqaane sodaata malee lubbuudhaan isaaf hin sodaatu ture. Har'a garuu lubbuu isaaf iyyuu sodaataa jennee dubbachaa jirra. Lubbuun jiraachuun iyyuu rakkoo ta'e har'a. Lubbuudhumaan jiraachuun iyyuu rakkoodha. Lubbuu ofii dhokfatanii jiraatu dargaggoonni keenya har'a qeerroon biyya keessa jiran. Gaaf tokko as bulaa yeroo tokko achi bulaa maqaa isaanii dhoksaa loqoda isaanii illee dhoksaa kan jiraatan jiru. Kun beekamaadha biyya sana keessatti. Kanaatiif nageenyi waggaa 3 dura jiru har'a hin jiru. Dinagdeen waggaa 3 dura jiru har'a hin jiru. Namatu du'aa jira, namatu hidhamaa jira, namatu biyyaa ba'aa jira, namatu ari'amaa jira. Kanaatiif sirna isa sana nu wayya jechuu keenyatu hin taane hammaataa dhufeera. Sirni kun jijjiiramuu qaba. Namoonnis hin jijjiiramne, sirnis hin jijjiiramne, jijjiiramuu qaba jenneeti kan qabsootti jirru jechuudha. Kan akka bifa kanaatiin akkasiin nu hubattan hin barbaada. Gaaffiin hin deebiin yoo jiraate tokko tokko dhuunfaadhaan kan Jawaariin gaafatames jira natti fakkaata inni haa deebisu. Galatooma gaafii deebisuu dura ijiti hedduullee agartu lataan argareefu as keessa jiran si'a lataa kana'ii waa jechuun barbaada. Yeroo qabsoo qeerroo san keessatti walaleessitoonni artistoonni gahee guddaa taphataa turan. Walaleessitoota dhaloota keenyaa keessaa namni lataan qixxaatu waan jiru natti fakkaatu. Miira Oromummaa kaayyoo fakeeka qabsoo qeerroo namni hanga isaa bareechee dhiyeesse sanuu sirna san keessa taa'ee onneedha. Gara walalistootaatiin haa caaluu yoo qabaanne gama walaleessitootaatiin lataa qabnaa baga lubbuun si baasee asis wal agarre galata guddaa irraa qabnaa galatoomii ammas jiraadhu jabaadhu jenna. Waan tokkoon isin kadhachuu barbaada. Bakkuma kamittuu waltajjii kamirrattuu namootas ta'ee saboota waan arrabsuuf xiqqeessuun fayyadaminaa jechoota. Gaafii uummata guddaa qabna nu. Gaafii uummata guddaas qabna. Gaafii guddaas qabna. Dhugaa qabna. Gaafii uummata guddaa, gaafii guddaa, dhugaa guddaa kana qabannee arrabsootti hoggaa seennu namoota isaa taatu gartuulee arrabsootti hoggaa seennu gaafii san xiqqeessina saba san xiqqeessina jechuudha. Kanaaf gaafii hoggaa gaafatamu bifuma naamusaatiin gaafachuutu wayit takkaa'u ba'aa guddina ulfina gaafii saniitti bakka qabaata. Kanaaf hoggaa gaafattan warra as jirtan jechuu guyyaa miti bakkuma adda addaatti arrabni nama xiqqeessa. Arrabni gaafii guddaa salphisa. Kanaaf sanirraa akka of eegnu jechuun barbaada. Gaafilee hedduu deebisee jira Baqqalaan. Dhimmoota kaanis deebisaa turre. Dhimma kaafa'oo jala murree wanni himuu barbaadu nu gaafii har'a baasee miti kaafaa'oon. Kaafaa'oon sirna federaalawaa dimokiraatawaa ta'e ka Oromoof sabaaf sablammoonni qe'ee isaati irratti ittiin bulchan mootummaa ofii filataniin aadaaf afaan isaanii guddifatan diinagdee isaati irratti abboomaman
Akka Itoophiyaatti immoo biyya sabaaf sablammoonni akkaataa gumaata isaanii baay'ina isaanii madaalaween aangoof qabeenya ittiin hiratan ijaaruu barbaadan. Kana jechuun warroota biraan ukkaamsinaa jechuu miti. Jedha warri yuunitarii jedhu. Isaanillee haa dhabamanii farra biyyaatii haa daakamanii damsasa'u hin jennu. Yaada isaanii haa dhiyeessanii murtii uummataatiin deemu. Warri immoo naannoo fi walaba baasee biyya ijaaruu barbaadu jira. Sanirra faayidaan sirna federaalizimiiti jenna garuu biyya diiguu eddanii kanaafuu isin diiguu qabna inni lola ittiin labsinu jechuudha. Kuni ejjennoo kaafaa yeroo dheeraa irratti deemnee akkuma Baqqalaan jetti itti amannees kan deemaa jirrudha. Ka ijoolleen qeerroo kaaftan gaafii abbaa biyyummaa dhugaadha gaafii abbaa biyyummaati. Gaafiin abbaa biyyummaa waan sadii of keessatti qaba. Gaafii eenyummaa qaba. Gaafii diinagdee qaba. Gaafii aangoo siyaasaa qaba. Gaafii eenyummaa bakka adda addaatti akkan jeetti qabsoon kun hoggaa eegalu eenyummaa riikoonistiraakt gochuu riivaayiv godhee riikoonistiraakt gochuu irraa eegale. Gaafii oromummaa kan jennuun san jechuudha. Gaafii lammataa qabeenya oromiyaan qabdu qabeenya rabbi nu badhaase beekumsa qabnuun saamichi nurraa dhaabatee misoomfachuudha. Sadaffaa eenyummaas guddisuuf ta'ee qabeenya irratti abbaa ta'uuf mootummaa ofiin filanneen warri filanne sun immoo seera nuu ta'u tumanii maammata nuu ta'u baasanii deemuu. Waan tokko hin dogongorina qeerroon. Baqqalaaf Jawaar aangoo qabatanii Oromoo irraa rakkoon hin kaati jettanii hin yaadinaa. Wanni nuti qabsoofnu Baqqalaaf Jawaar aangoo irra baasuuf miti. Mootummaa ummataan filatame ka ummataan bu'uu danda'u dhaabuudha tokko. Lammaffaa qabeenya irratti abbaa ta'uudha. Sadaffaa eenyummaa keenyaan tikfanne osoo hin dhiibamin jiraachuudha. Kun immoo namootaan hin deebi'u. You will regret. You will regret. Maaliif yoo sirna jaaruu irratti sirna gadi dhaabuu irratti yoo fuulleffachuu baanne namoota aangeessuu irratti akka deemnu taate dogongora ta'a. Kana sirreeffachaa deemuun barbaachisaadha. Waa'ee biyya diigamuu. This is not a joke. Akka dhaadannootti fudhatinaa. State collapse is the most dangerous thing. Akka inni romanticizing godhinaa. Itoophiyaan diigamtee Oromiyaan itti fufti kun hanjamaa miti. Keessattuu bara kana keessatti statein kollaapsii goonan ummati hama keessa seenamu. Akka ati jettetti yoo danda'ame nagayaan addaan ba'uun yoo danda'ame sun waan tokko. Garuu sun state kollaapsii miti. That's peaceful separation. Nu kan jechaa jirru state collapse. State collapse immoo kan fidaa jiru imaammata mootummaatii jennee afaan baafannee dubbachaa jirra. Karaa mootummaan hoggaan afran kan itti deeme biyya kuffisuuf deema. Kun immoo Oromoof sabaaf sablammoota saniif rakkoo guddaa uumaa jenneet kan deemaa jiru. Ammallee of duuban deebinu. Biyyi diigamuu qabu. The state should not collapse. A state collapse is the most dangerous thing. Syria laala, Libya laala, Yemen laala. Kanaafuu gloss over goonee isin gammachiisuudhaaf waan beeynu waan hamaadha uummata keenyaaf jennee beeynu harka isin dhoofsisuudhaaf duuban deebinu. No. Sirni diigamuu qaba. Mootummaan diigamuu qaba. Jijjiiramuu qaba. Biyyi garuu itti fufuu qaba. Wanta dhoksaa kan jedhu bakkeen kan jedhe jira. Nu paartii ifaan ifatti hoggansi keenya sifa jiru imaammanni keessa sifa jiru. Wanni dhoysinu namni dhoysinu hin jiraatu. Rabbiif uummata keenya malee waan sodaannu hin qabnu. Waan Oromoof hin taa'ennu akkuma ammaa kana babbaqaysinee adii isinitti himna uummata hundatti. Abbaa fedhetti. Ka fedhe hamuufatu ka fedhe nu haayiduu kan barbaade nu ajjeesu. Wanni dhoksaan goonu hin jiru. Paartii siyaasaa keessa jirra akka paartii siyaasaatti. Dhaaba lama jidduu jaarsummaa seenullee hin dandeenyu. We are partisan. Paartii jechuun partisan jechuudha. We are a partisan entity. Garuu ejjennoo qabna. Rakkoon Itoophiyaa keessaa karaa nagayaatiin malee karaa qawweetiin hin furamu. Kanaaf mootummaan karaa qawweetiin deemuun biyya miidhaa deemaa jira. Kanaafuu lola dhaabiitii humnoota siin wal waraanaa jiran wajjin gara mariitti seenii jenna. This is our partisan position. Our party position. General Assembly keenya irratti mari'annee fudhannee kan dhiyeessinedha jechuudha. Kanaaf bifa saniin akka hubatamuu barbaanna. እህቴ ወደ ጠየቀችው ጥያቄ ስመጣ የኦኤፍሲ ፖሊሲ በሃይማኖት ላይ ግልጽ ነው። ሴኩላሪዝም ነው። ሴኩላሪዝም ማለት ምን ማለት ነው? አንደኛ ሁሉም ሃይማኖቶች እኩል ናቸው። በህግ ፊት በመንግስት አገልግሎት እኩል መሆን አለባቸው። ሁለተኛ ሰዎች በፈለጋቸው ሃይማኖት የማመን ያለማመን በፈለጋቸው መንገድ ፈጣሪን ማምለክ ከፈለጋቸው ደግሞ ያለ ማምለክ መብት አላቸው። ይሄ መብት መጠበቅ አለበት ብለን እናምናለን። የመንግስት ተቋማት ደግሞ ከሁሉም ሃይማኖት በእኩል ርቀት ላይ ኢኩዲስተንት በሆነ መልኩ መኖር አለባቸው ብለን እናምናለን። እውነት ከተናገርን ባለፈው 50 ዓመታት ከፍተኛ መሻሻል እዛ ሀገር ውስጥ መጥቷል። ሌትስ ኖት ቢ አንግሬትፉል አንሁን። በህዝባችን ትግል የሃይማኖት እኩልነት የሃይማኖት መብት
እየተሻለ መጥቷል። የተወሰኑ ቡድኖች ቅድም በቄ እንዳለው በአንድ ሃይማኖት ላይ በዚህ ሃይማኖት ላይ ጥቃት ሊፈጽሙ ይችላሉ፣ ሊያጎድፉ ይችላሉ። it is part of secularization, it's part of democratization። ግን እኛ እንደምናየው የሃይማኖት መብት ከምን ጊዜውም በላይ እየተሻሻለ የመጣበት እንደሆነ ነው የምናየው። ኦፍ ኮርስ የመሻሻል ሲመጣ ፍትጊያዎች ይኖራሉ። ነገር ግን የተሻለ ነው ብለን ነው የምናስበው። እንደ ኦኤፍሲ እኛ ሁሉም ሃይማኖት እኩል ነው ብለን እናምናለን። ማንም ሰው የማመን ያለማመን መብቱ መከበር አለበት። ይሄንን መንግስት ማስከበር አለበት ብለን እናምናለን። እንደ ሙስሊም እንደ ተለያየ ብሔር እንደተወለደ ሰው የኔ ጣፋንታ ምንድነው ላልሽው፣ የኔና ያንቺ ጣፋንታ ያንቺና የበቀለ ጣፋንታ አንድ ነው። እዛ ሀገር ውስጥ ምንም ነገር አንቺ ተበድለሽ በቄ ተደላቆ የሚኖርበት ኢትዮጵያ አትኖርም። የዛሬ 4 ዓመት እንደዛ ስንል ቀልድ ሊመስል ይችላል። አንቺ ተሸማቃሽ እሱ ተቆራርጦ የሚኖርበት ሀገር አትኖርም። ስለዚህ እኛ የምንታገለው ላንቺም፣ ለኔም፣ ለበቀለም፣ ለሌላውም፣ ለሀጎስም፣ ለከበደም፣ ለሁሉም ለውጁሉም የሚሆን ሀገር ለመመስረት ነው የምንታገለው። ዘላቂ ሰስቴነብል ፒስ ሊመጣ የሚችለው ግለሰቦች እንደ ግለሰቦች፣ ቡድኖች እንደ ቡድኖች መብታቸው ሲከበር ነው ብለን ነው የምናምነው። ለዚህ ነው ትናንትና ስናገር የአንድ ቡድን መሞትን ብቻ በማውገዝ የሌላውን መሞት የምንረሳ ከሆነ ዝም የምንል ከሆነ እየቀለድን ነው። አንድ ቤት በአንድ ጎን ሲቃጠል እኔ ጋር አይደርስ ብሎ መቀመጥ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ያንቺ ዕጣ ፈንታ እንደ ኦኤፍሲ እንደ ኦፌኮ እኛ የምናስበው ያንቺም የሷም የሁሉም ዕጣ ፈንታ የተያያዘ ነው። አንድ ኤግዛምፕል እንስጣችሁ። የትግራይ ህዝብ ሲጨፈጨፍ ብዙ ሲቀልድ ነበር። እንዳውም ግፋ በለው ሲል ነበር ሼኩ ቄሱ በሚያሳፍር መልኩ እኛ እስር ቤት ውለን ስናይ ነበር። ያ ሰዓት ግን ትግራይ በረሃ ላይ አልቆመም፣ ተዳረሰ። ስለዚህ የሀገራችን ህዝቦች ዕጣ ፈንታ የተሳሰረ ነው። አንዱ በሰላም ኖሮ አንዱ እየሞተ የሚቀጥልበት ሁኔታ ሊመጣ አይችልም እና ያንቺ ዕጣ ፈንታ ከኛ ጋር የተሳሰረ ነው ብለን ነው የምናስበው። የብሔር ብሔረሰቦች እኛ የኦሮሞ ታጋዮች ነን። አሁን እንዳልኩት የኦሮሞ መብት መከበር ብቻውን ኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮሞ ብቻውን መብቱን ሊያስከብር አይችልም። የጉራጌው መብት እየተገፋ የጉሙዝ መብት እየተገፋ ኦሮሞ ተንደላቆ ሊኖር አይችልም። ለትንሽ ዓመታት ሊኖረው ይችላል፣ አልቲሜትሊ ግን ሊሆን አይችልም። ስለዚህ እኛ ስንታገል ለሁሉም ብሔሮች እኩልነት፣ ሁሉም ብሔሮች ሁሉም ህዝቦች በቀያቸው ላይ ራሳቸውን ማስተዳደር ይጠቅማል። ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ሊመጣ የሚችለው በዚህ መልኩ ነው ብለን ነው የምናስበው። ትላንትም ስንለው የነበረው ይሄ ነው፣ ዛሬም የምንለው ምናልባት ትላንት በደንብ አልገለጽነው ሊሆን ይችላል። እስር ቤት በመግባታችን ትንሽ ረጋ ብለን ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጪ ግን የኛ ብቻ ሳይሆን የአባቶቻችን 3ኛ ጄኔሬሽን 4ኛ ጄኔሬሽን ላይ ደርሰናል። ይሄን ትግል ከጀመር በዚሁ ነው የምናስበው። ስለዚህ እንደ ኦሮሞ ታጋዮች በሀገራችን ውስጥ ሰላም እንዲሰፍን፣ ዲሞክራሲ እንዲመጣ፣ ሀገር ከመፍረስ እንድትቀር፣ ህዝቦች ከመተላለቅ እንዲመለሱ በምንችለው ሁሉ እንጥራለን። ከሁሉም ጊዜ በላይ ደግሞ አሁን መተሳሰብን መደማመጥን የሚጠይቅ ጊዜ ነው። አሁን መጫጫህ፣ መሰዳደብ፣ መገፋፋት ለከፍተኛ አደጋ ህዝባችን አጋልጧል። ስንት ቁስል እያለን ስንት በደል ተፈጽሞብንም እየተማጸንን ያለ ነው። ወንድሞቻችን እንደሚተቹን መንግስትንም የተለያዩ ኃይላትንም ተማጽኖ በሚመስል መልኩ ድምጻችንን ዝቅ አድርገን የምንናገረው እየመጣ ያለው አደጋ ባለፈው 2-3 ዓመታት በመቶ ሺዎች የሚሆን ሰው አልቋል። ነገሮችን አረጋግተን ወደ ውይይትና ድርድር ማንገባ ከሆነ በሚቀጥሉ 2-3-4 ዓመታት የሚመጣው እጥፍ ድርብ ሊሆን ይችላል። ይሄንን አደጋ ለማስቀረት ነው፣ የተቻለንን ለመወጣት ነው እየሞከርን ያለ ነው። እንግዲህ ሁሉም እንዲያዳምጠን ተስፋ እናደርጋለን። የሚቻለን ግን እናደርጋለን። ኡመኒ ኬኛ እዱ ገለቶማዳ ስለ ሚዲያ በቂ ስለ ሚዲያ ተናገር እያለኝ ነው። እኔ ከሚዲያ ወጥቼ ፖለቲከኛ ሆኛለሁ። ሰውየው ሎክ ሚዲያ ሲባል ተቋማዊ ሚዲያዎች ብቻ አይደሉም። በፌስቡክ የምትገቡ በዩቲዩብ የምትገቡ you really need to be very careful። እኛ ከዛ ሀገር ነው የመጣ ነው፣ ከወላፈን ውስጥ ነው የመጣ ነው። ወላፈኑም በቅርበት አይተነዋል፣ አደጋውን አይተነዋል፣ አጥንተነዋል። እሳት ራቅ ሲሉት ጌጥ ሊመስል ይችላል፣ ሊያበራ ይችላል። ሲጠጉት ግን ይጋፋል፣ ይፋጃል።
ከሚፋጀው ቦታ ነው የመጣ ነው። ራቅ ብላችሁ የምትኖሩ አደራችሁን እሳቱ ላይ ቤንዚን አታርከፍክፉ። መንግስት መተቸት አንድ ነገር ነው። የፖለቲካ አመራርን መተቸት አንድ ነገር ነው። ሃይማኖትና ብሔርን ግን ለይቶ የጥላቻ የጦርነት ሰበካ ማድረግ የዩቲዩብ ቪውን ሊጨምር ይችላል። የዩቲዩብ ቪው በጨመረ ቁጥር ግን የሚያልቀው ህዝብ ቁጥር እንደጨመረ ማየት በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ እኛ ካሉት መንግስታቶች ጋርም ካሉት ተቋማትም ጋር እዚህ ባለንበት እናገኛቸዋለን። የዩቲዩብ ተቋማትን፣ የፌስቡክ ተቋማትን ያለውን እዚህ ሀገር ያለውን መንግስት፣ አውሮፓ ያለውን መንግስት ያሉ መንግስታትን አግኝተናል። ከእንግዲህ በኋላ ጥላቻን ህዝብን ለህዝብ ለማጨራረስ የሚሰሩ ሚዲያዎች ላይ ትግላችንን እናፋፍማለን እኛ because it's not a joke። የህዝብ እልቂት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ከፍተኛ ውድመት እየመጣ ስለሆነ እባካችሁ ረገብ አድርጉት ለማለት እንፈልጋለን። ጋፊለን ሄዱን እዚን ካፍተን መድረስ ደብሳ ዋን ቱሬፍ አከኑ ራቆፍተን አብዲ ቀምና አመለ ወኒ ነው ሲኒ ዳምኑ ተዱሪ ሚቲ ቢቲ ኢትዮጵያ ወጋለ መዱራ ኑቲ ራይዳምኔ ፊ አረጅርቱ ተካሚቲ haala hedduu sodaachisaa suu kanneessaatu as deemutti jira. Haala hamaa uummata keenya irratti as deemaa jirutu jira. Kana obsaan, of eeggannoon, naamusaan, tarsiimoodhaan deemuu gaafata jechuudha. Ni tolchina jennee daranuu akka hin balleessine. Aariin naasuun wanti waggaa lamaan nurra dabre nurra taasifame kun akka obsa nama fixachiisu akka abdii nama kutachiisu ni beeyna. Tarii isin caalaa gubanna bar odeeffannoo isin hin qabne hedduu qabna. Garuu aaree jedhanii yoo keessaa lukkisan daranuu dhaama akkuma jedhamutti akka hogganootaatitti kamtu ummata kana fayyada, kamtu balaa kana hir'isa, kamtu balaa as deemu kana nurraa deebisuu danda'a jennee yaannetti waan dubbachaa jirra jechuudha. Isinis rakkootan hubadhaa, maatii keessan gaafadhaa biyya sana yeroo ammaatti. Kun immoo gara cabxeen haayaatu kaaldafarra saayitaram suni waan waggoota lamaan kana fide agarree jirra. Kanaaf haasaa gootan keessatti walii jidduu keessanitti hamma danda'etti walii obsaa. Walii obsaa garaagarummaa yoo jiraate balbala cufadhaati waliin haasaa. Waan saboota xiqqeessaa waan saba biraa nurratti duulameef jecha nuumaan taanu barra duulli leencoo lataa booda namni hanga kiyya irra duulame hin jiru mana keessaayis mana alas arrabsoon dhaaltee naan jaa yeroo hedduu uumaan taane itti fufna akka oromootti maqaballeessiin karra godhame hin jiru biyya san waan akka hin taane osoma shunqu kan nuun deematuma jirra. Oduu takkaan isinii fixa hogganaan biyya Liibiyaa bilisa baase hoggaa warra koloneeffattoota wajjin wal lolu waraan isaa hoggaa booji'ame warri koloneeffattootaan ijjeessan. Inni immoo hoggaa waraan warra koloneeffattoota booji'e qaama irraa dhigee madaa irraa fayyisee tajaajilee teessisaa waloltoonni isaanii ni aaran. Ati maali diinni keenya bara kanurraa booji'ame hin ajjeesaa torchar godhaa. Ati maaliif akkana tajaajilte jennaan sun bar jarri diina malee barsiisaa keenya miti. Hammeenya isaanirraa hin barannu nuyi akka ummataatti bakka deemnu hundatti waan dubbannu hundatti waan sabootaaf kabajaa qabnu waan saboota walitti buusu osoo hin taane walitti dhiyeessu dubbachuu hojjechuudhatu nurraa eeggama. Kanumaan jechuu barbaadaa galatoomaa. Okay, galatoomaa hundi keessanuyyuu warri dhuftan I think amma booda gaafiin hagas maran jiru gaafiin dhumatee jira.